Tole hordoftoota kiyya waan sagantaa jajjaboon qabadheetoo dhufee qabsoon Oromoo 2022 maal ta'uu qabaadha. Itti aansettoo keessummoota laman qabaa. Keessummoota tokko Tigraay irraa, keessummoota tokko Oromiyaa irraa hin qabaa. Keessummoota laman qabaa. Keessummoota lamaan kana siniifanni eessa har'a waan addaa tokko artiist Taaddalee Gammachuu sirba biyya nadhii gammadaa biyya baarotumsaa biyya Haacaaluu Hundeessaa kan jedhu tokko qabatee dhiyaateera. Isallee isinan affeera. Taaddalee Gammachuu artiist Taaddalee Gammachuu fi mee ililli ol darbaa fi warri seentan kun sheer godhaa ta'u wal biraan gaadha. Arra sagantaa jajjaboon qaba. Waraanni Tigraay fi waraanni PP maalirra jira kan jedhu keessummaan qaba. Oromiyaa irraa illee keessummaan qaba. Waa'ee woot irratti illee dubbanna. Waa'ee hidhannoo, waa'ee qabsoon Oromoo 2022 maal ta'uu qabaan jennullee san irratti dubbanna. Taaddalee Gammachuu wal jedheetan thank you sin jedha Taaddee. Biyya nadhii gammadaa sabaaf dhaabbachuun akkasi. Sabaaf dhaabbachuun akkana. Akka Taaddalee artiistiin sabaaf dhaabbatu akkana. Egaa sirba san isinan dhageessisaa sheer godhaa ta'u wal biraan gahaadha. Har'a sagantaa jajjabaan qabaa. Keessummoota lamas nan qabaa. Qabsoon keenya 2022 maal ta'uu qabaa kan jedhu san irratti illee ni haasofnaa. Sheer godhaa ta'u wal biraan gahaa. Hojii hojjedhaa sheer godhaa ta'u wal biraan gahaadha. Akkasitti sirba Taaddalee Gammachuu isin affeeraa viidiyoo isaa isinitti agarsiisu. Sirba baay'ee aadaa Oromootiin tafaayame sirba baay'ee bareedaadha. San dura artiistonni abbootii garaa maal akka jedhan maal akka gochaa turan isinittan agarsiisa. Sheer godhaa wal biraan gahaa. Nama 200 300 400 gahaa. Keessummaa jajjabaan qaba. Wal biraan gahaa qabsoodha kuni. Mee Taaddeedhaan dura weellisaa tokkoon isinitti agarsiisa maal akka jedhe maal akka qabsaa jiru. Ani artiistiin naafxanyaadhaaf qabsooftu anaaf artiistii miti. Artiistiin naafxanyaadhaaf qabsooftu artiistiin dhugaa irratti hin hundoofne artiistii miti anaaf. Mee Senti kilomeetira appartamento namni amara sattan kan hundee mooyaan eenyu akka ta'e isinumti beekaa isinitti agarsiisa eenyu akka ta'e artiistiin kuni duraan durseettoo eenyu akka ta'e isinitti agarsiisa. የፌዴራል ፖሊስ የሙዚቃ ቡድን ከሌሎች አርቲስቶች ጋር በመሆን በግንባር ለሚገኙ የመከላከያ ሰራዊትና የክልል ጸጥታ ኃይል አባላት ሰራዊቱን ሊያነቃቁ የሚችሉ ጣዕመ ዜማዎችን አቅርበዋል። ለሰራዊቱ የሙዚቃ ዝግጅት ካቀረቡ አርቲስቶች መካከል አርቲስት ጃምቦ ጆቴና የፌዴራል ፖሊስ ራይል ሽመልስ በግንባር በመገኘት ለሰራዊቱ ያቀረቡት ዝግጅት የህወሓት የሽብር ቡድንን ለመደምሰስ የሚደረገው ጥረት አንድ አካል ነው ብለዋል። በቀጣይ በተለያዩ ግንባሮች በመገኘት መሰል የሙዚቃ ዝግጅቶች እንደሚያቀርቡ በመጠቆም እነዚህ ከማጥቅም የሚፈልጉት ያረቡ ሰዎች እነዚህ ከማጥቅም ሳይሆን ማጥፋት ነው የሚፈልጉት። ትግራችን ብቻ ሳይሆን ሁሉናችን ማጥፋት ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ እስከ መጨረሻ ድረስ ከሰራዊቱ ጋር ቆመን የሚያስፈልገው መስዋዕትነት ሁሉ ለመክፈል ዝግጁ ነን። Artiistiin ammaa kun eenyudha? Artiistiin naafxanyaadhaaf sirbitu anaaf artiistii miti. Aartii seera qaba. Aartiin dhugaa irratti hundaa'a. Fafakkeessuu irratti illee hundaa'u. Yoo nuyi waa'ee muuziqaa kana hojjennu qorannee seera aartii eegnetu. Taaddalee Gammachuu galatoomisin jenna artiistii ammaa kanaan isinitti agarsiise kana ni beektu eenyu akka ta'e maqaa isaa dha'uun hin barbaachisu. Artiist Taaddalee Gammachuutitti dabarraa. Taaddalee Gammachuu sirba bareeda kilipii bareedaadhaani nuuf hojjete meesatti dabarra. Oh,
meti dada kopesa Jibara kufa kodoil maniesa As keessatti Taaddalee Gammachuu waan inni irratti hundaa'e Oromiyaan hin jirti. Oromiyaan hin cabdu yoomuudhaadha. Ergaan isaa Oromoon waa'ee muuziqaa sirriitti gadi fageenyaan hin beektani. Oromiyaan hin cabdu, Oromiyaan hin jirti, eenyu cabsuu hin danda'u. Sirna gadaa qabdi. Sirna biyya goototaati, biyya Nadhii Gammadaa amma namni asitti irratti argitan kuni yoo argitanii jiraattan Nadhii Gammadaa keessa jira, gootonni Oromoo Taaddee Birruu keessa jira, Hacaaluun keessa jira, gootonni Oromoo tokko keessaa hin hafne jechaadha. Egaa waan akkasii hojjechuun maallaqa guddaa nama barbaachisa. Nama akkasii fidaniitoo nama Nadhii Gammadaa fakkaatu fidaniitoo hojjechiisunu jaarraa abbaa gadaan fakkaatus as keessa jira argitanii an akkasii waan kana hojjechuun Oromoo waan salphaa miti. Waan xiqqaa miti. Egaa Taaddalee Gammachuu mee ilillii ol darbaa fi Taaddeedhaaf ilillii ol darbaa fi mee azalatti Taaddalee Gammachuu fi ilillii ol darbaa waan ofii abbaatu jabeeffata. Ilillii ol darbaa fi mee Egaa Taaddalee Gammachuu Oromiyaan ammataa ishii dandeessee sirna qabdu, sirna gadaa tan qabdu, abbaan feete kashlabbee haa taatu, abbaan feete qarshiidhaan haa bitamtu waan tokko nutti agarsiisee jira. Oromiyaan tana amantanis amanuu baattanis jedhee diinatti mul'isee jira. Egaa biyya Hacaaluu Hundeessaa jedhee odaa jalatti waan Oromootiin faayameeti. Oromiyaa nafxanyaan hin diigneettu hin diigamtu jedhee hojjate. Egaa gabaabumatti akka waliigalaatitti Oromiyaan hin jirti. Biyya Nadhii Gammadaa amaana nutti kenne hin dhiisnu, nafxanyaatti dabarsinee hin kenninu. Oromiyaan nafxanyaa jalatti hin kuftu isiniin jedhee jira. Kana itti fayyadamaadha. Kanuma jechuun barbaada. Amma keessummootan qabaa. Nama tokko Tigraay irraa hin qaba, nama tokko Oromiyaa irraa hin qaba. Namoota kanan isinii dhiyeessa. Waa'ee qabsoo Oromooti irratti illee hin haasofna. Xiqqoo sirba Taaddee kanaan mee sheer godhaa wal biraan gaa, sheer godhu wal biraan gaa.
amaanaa Hacaaluu Hundeessaa amaanaa wareegamtoota keenya eeguun akka Taaddalee Gammachuuti warra naafxanyaatti galtan ani weellisaadha jettan isin weellisaa miti isin abbaa garaati jechaadha Taaddalee Gammachuu thank you very much kanuma jechuu barbaanna share godhaa ta'u wal biraan gaa amma gara keessummaa keenyatti tan deebi'aa keessummaan keenya online irratti nu eegaa jiru nama tokko Tigraay irraa nama tokko Oromiyaa irraa waraanni Tigraay maal keessa jira PP maalutti haasofti waraanni Tigraay immoo maal keessa jira waraanni Tigraay fi tan PP maal keessa jira san irratti haasofna san duratti mee 2021 irratti qabsoon Oromoo maal ta'uu qaba share godhaa wal biraan gaa share godhaa wal biraan gaa hojja dhaame share godhaa wal biraan gaa isin indidu hundi keessanoo namni asirra jirtan namni digdamni kun share godhaa wal biraan gahaadha keessummoota kiyya isiniif dhiyeessa san dura waa tokko dubbachuun barbaada sabboontu galatoomii Taaddeedhaa fi jaalala kee mul'isuu keetii fi galatoomi siin jenna egaa sirba Taaddalee Gammachuu kana dhaqaa tooyi share godhaa wal biraan gaa walitti ergaa like godhaa commentii kennaa yaada irratti kennaa yoo yaadni dadhabaan achi keessa jiraatellee yaadni gaarii achi jiraatellee dhaqaa too achitti share godhaa too wal biraan gaa isinitti agarsiiseen jira egaa Vision Entertainment tu gadi dhiise Taaddalee Gammachuu an jedhullee Taaddaleen YouTube mataa isaa qaba isallee dhaqaa too share godhaa fi subscribe godhaadha artisti keenya nama nuuf qabsaa'u nutu guddifachuu qaba nama nuuf qabsaa'u nutu guddifachuu qaba naafxanyaatu nu guddisa diinatu nu guddisa nama nuufi hojjate asirratti uummata Oromootiif hojjate asirratti baachuu qabna artistiin kuni dhugaa dubbachuu fi sirba Oromoo kana dura quality isaa eeggate walaloodhanillee yeedaloodhanillee sirba aadaa Oromoo sagalee aadaa Oromootirratti tan hundaa'e walaloo aadaa Oromootirratti tan hundaa'e hojjatee too hanga amma sirba bareeda tan hojjate Taaddalee Gammachuu baay'ee nama dinqisiifadhu keessa nama tokko nama quality qabu yoo haasa'u akka taani zabaarraqu asii achi goruu miti yeroo hunda aarti irratti hundaa'e too seera aartiitiin tan deemu seera aartii eegetoo tan hojjatu nama akkasiiti artistii Oromoo keessa namni quality qabu Taaddalee Gammachuutii fi Hacaaluu Hundeessaa jechaadha waan kashlabbee waan tokko tan ittiin buune tan asii achi hin gorre waan saba ofiit irratti tan xiyyeeffate han saba keenya irratti xiyyeeffannu nuyi jibbiinsa saba biraa qabaannetii miti dhugaatun keessa jira gabrummaa jala jirra kanaaf saba keenya irratti xiyyeeffanna tan weellisuusi tan qabsaa'usi saba keenya foo qabsaa'e mirga uummata Oromootiif foo qabsaa'e ni deeggarraa jechaadha ni deeggarraa maallaqaan isaa ta'u waan barbaachisaattiin ni deeggarraa jechaadha maaliif kana addunyaan illee nuuf heeyyamaa jechaadha Oromoon uummata Afrikaa Mandela kan leenjisee Taaddasee Birruuti Oromoon maastara uummata Afrikaati kana qofaa miti Oromoon addunyaa irratti illee namni tokko biyya Xaaliyaanitti maqaa isaa dagadhe amma biyya Xaaliyaan deemetoo waraana Xaaliyaan Oromoodha waraana Xaaliyaan hoogganaa ture addunyaa irratti illee maqaa guddaa qabna tan addunyaa irratti Itoophiyaa tana beeksise Afrikaa tana tan beeksise eenyudha Oromoodha eenyudha inni Daraartuu Tulluu Abbabee Biqilaa Xurunesh Dibaabaa namni Itoophiyaa beeksise kana Xilahuun Gassasa muuziqaadhaan Itoophiyaa beeksisee jira Oromoon biyya sanirratti maastara ta'uu qabdi biyya sanirratti hangi tun hanga qara limmoo fedhiin Oromoo mirgi Oromoo sharafamuu hin qabu bilisummaan harka keenya keessa jira gabrummaan harka keenya keessa jira sammuu qabna waan hunda qabna biyya keenya dhuunfannee too nama waliin jiraachuu barbaadu jiraatu nama immoo hin barbaannu nuun jedhu yaadeemu nuyi akka Oromiyaatti jiraachuu ni dandeenya jechaadha gochuus hin dandeenya jechaadha Jawaar Mahaammadi osoo rabbillee kadhannee lafa kanallee kadhannee nama akkasii argachuu hin dandeenyu garuu namni kutaa jaabarate kaadireen ganda keessaa dhufte tikseen ganda keessaa dhufte fuutee too qawweedhaan mana hidhaa an akka Baqqalaa kana nama Itoophiyaa miti Afrikaa dhafuu bulchuu danda'u Afrikaa kana sirreessuu danda'u dimokiraasii Afrikaa keessatti fiduu danda'u nama akkasii kana nama daa'imandii akka Jawaar Mahaammad kana mana hidhaa keessatti ejjisne jechaadha kuni salphina uummata Oromootiif egaa mee gara keessummoota kiyyaatittan deebi'a
sandura waan woboot irratti waa dubbachuun barbaada egaa woboon amma humni isaa jabaatee jira isinitti agarsiisuun danda'a humni isaa jabaatee jira hidhannoonis jabaatee garuu gahaa miti hidhannoon Oromiyaa keessatti gahaa miti qabsoo hidhannoo qofaa miti qabsoon hanayyuu hin barbaachisa tan miidiyaa hin barbaachisa tan qeerroo durii hin barbaachisa jechaadha kana yoo ta'e galma geenya jechaadha qabsoo hidhannooti jaalmarroo kiyya maalidha no jaalmarroo rabbitu dirqama itti kenne moo haadha isaatitu dirqama itti kenne ati maal eegda ani maalan eega qabsaa'uun dirqama hundi keenya qabsoon gara tokkoon qofan ta'u qabsooni hidhannoodhaan qofa galma hin ga'u jechaadha qabsoon waan baay'ee barbaachisa qabsoon abshaalummaa barbaachisa qabsooni erga biyya keenya harka galfanneen booda maal goona ammatti yaaduu qabna yoo ammatti yaadin akkuma duriisan tokko dhufee nu harkaa fudhataa jechaadha Somaalee Maqaadishootitu amma dhufee nu harkaa fudhate wayyaaneen nu harkaa fudhatte Naftanyan nu harkaa fudhatte namumti nu harkaan fudhanne hin jiru Opidiyoon nu harkaa fudhatte amma immoo Somaalee biyya Maqaadishoo santu nu hafee jechaadha amma qaarummaadhaan deemuun baay'ee barbaachisaadha warri biyya alaa jirtanii waan isin qabsoo gara wobootiin gootan kuni gahaa miti laphee keessan dhiibdanii toon deemina gahaa miti Oromiyaa guutuu keessatti hidhachiisa amma rakkoon tan jiru eessa Arsii keessa rakkoon jira amma ijoolleen arsii baay'ina keessanii na jala jirtu ijoolleen arsii mee arsii keessatti hidhannoon haraama jedhamee too barreeffamee jira Oromiyaan kun hundi yoo hidhatu jimmallee jimma duraanii qabsoon hin jiru jennu sun hidhatee too diina rukutaa jira jechaadha arsii keessatti haraama wanti calqabamee hin jira gahaa miti jechaadha Harargeen kaleessuma eegaltee too konkolaataa boojitee nama baay'ee boojite kaleessuma Harargee keessatti maal godhan qeerroon karaa cufee womoon tarkaanfii fudhate Harargee keessatti qabsoo jechuun akkas abshaalummaa jechuun akkasitti yoo tokkummaadhaan hojjanne baay'ee barbaachisaadha amma rakkoon guddaan tan jiru arsii keessa rakkoon guddaan jira gara hidhannootiin ijoolleen azala jirtan ijoolleen arsii baay'eetu jira arsii keessa namni arsii biyya alaa kana irratti miliyoonara qarshii gurguddaa qaba OM kana kan gadi dhaabe isaan garuu qabsoo hidhannoo irratti haraama moo maalidha annaan galli tokko haraama moo maalidha amantiin keenya arrafamee jettanii iyyitan yeroo san maaliif si arrabsan hin hidhanne yoo hidhatte be Opidiyoos bilisa baasnaa be nama biraa miti bilisa baasnu Opidiyoon miliyoona 5 miti miseensonni isaanii isaanuma bilisa baasnu Dr. Abiyyi jedhamu kana naafxanyaa jalaa bilisa baasna naafxanyaan suni tibtibiitti goote maal akkatti goote hin beeku paastariidhaan marfamee jira qeesidhaan marfamee jira phaaphaasiidhaan marfamee jira xonqolannaa isaanii sanitti godhanii maal akkatti godhan hin beeku isaanuu bilisa baasuu qabna Opidiyoo amma wal fixaatti jirtu tan caati irratti wal fixaa irti amma Opidiyoon daldala caati irratti daldala bunaati irratti daldala simintoo irratti wal fixi malee Oromoo irratti miti qarshii irratti wal lolteetoo abbaa gadaa ajjeeste maalidha quuqama uummata Oromootiif miti Opidiyoon never quuqama uummata Oromootiif miti dheengadda ta walitti kaati kun quuqama abbaan gadaa waan du'eef miti sandura hin beeku akka abbaan gadaa ajjeefamu maacal jedhan mucaa dambidoollo irratti fannisanii to ajjeesan addabaabayii gubbaa irratti maacal jedhan Opidiyoon la tawayyaaneen dhalchite akka Oromootitti illee miti akka nama Afrikaatitti illee miti wayyaaneen yoo isaan dhalchitu jechaadha namummaa keessaa baaste akka namummaa tokko hamilee hin qabanii miira tokko hin qabanii tan isaan qabanii nama wallaala kan namatti erganii ajjeesi jechuu gola keessa ta'anii namoota akkasitti mee amma gara keessummoota kiyyaatti tan deebi'aa nama lama tokko Tigraay irraa waraanni Tigraay maal akka ta'e tokko Oromiyaa irraa waa'uma Oromiyaa irratti haasofnaa jechaadha naa obsa share godhaatu wal biraan gaa share godhaatu wal biraan gaa hundi keessanuu share godhaa Hello? Okay, ገብታል አንድ ሰው አልገባም ኦኬ አንተ ገብታል እስቲ ድምጽህን ይሰማል አሁን ስፒከር ላይ ወጥቻለሁ ኦኬ ወንድማችን እንግዲህ ወንድማችን ከትግራይ ነው
ጦርነቱ ምን ላይ የፒፒ ጦርነትና የትግራይ ጦርነት ምን ደረጃ ላይ እንዳለ ይነግረናል። እስቲ ወንድማችን ያለውን ነገር እስቲ ንገረን። ጦርነቱ ምን ይመስላል? ከኢትዮጵያ ከፒፒ የምንሰማ ጦርነቱ አቁመናል ነው፣ ይሄንን ነው በሚዲያ ላይ ይሄንን ነው የሚያውጁት። እስቲ ጦርነቱ ምን ላይ ነው ያለው በትግራይና በፒፒ መካከል? ኦኬ ጦርነቱ ከመጀመሪያ ቀን ትግራይ አንገባም ከእንግዲህ በኋላ ካሉበት ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬው ዕለት እስካሁን ደቂቃ ጦርነት አላቆመም። የቦታው ጦርነት ያካሂዳሉ። ወደ መቀሌ የሚያደርጉትን ጉዞ ያው ሁሌ ይሞክራሉ፣ ግን ሁሌ ደግሞ ተመተው ነው የሚመለሱት ማለት ነው። እና ከዚህ በፊት አላማጣ ገብተው ነበረ። አሁን ከአላማጣ ወጥተው ዋጃ የሚባል ነው ያሉት። ዋጃ የሚባል ነው ጦርነቱ ያለ፣ እሱም አማራ ክልል ውስጥ ነው ማለት ነው። ሌላው በስድስት ቦታ ጦርነት እየተካሄደ ነው። ሁለተኛው በአፋር ነው። በአፋር የሚያደርጉት ደግሞ ለመግባት ወደ መቀሌ ቆርጠው ለመግባት ከኤርትራ ወታደሮች ጋር አብረው የሚያደርጉት ኦፕሬሽን የሶስቱም ጥምር ማለት ነው አለ። በዛም ያው ከሳምንት በላይ እንትን ብለዋል፣ ግን አንድም ለውጥ ያመጡት የለም። በዛው ተመልሰው ወደ ኋላ የተመለሱት። በሌላው ግንባር ምንድነው በኤርትራ ቦርደር በራማ ግንባር ነው። እሱም በኤርትራ ሰራዊት ነው። ሁሌ ይሞክራል። አንዱ መጀመሪያ በሸራሮ ሞክሮ ነበረ። ከዛው ግን የትግራይ ሰራዊት በዛው ስለነበረ በዛው የማጥቃት መልሶ ማጥቃት ሲያደርግ ሩጦ ነው ወደ ባድመ ሄደው የፈረጠጠው። በዚህ በራማ የመጣውም በደንብ አድርጎ 2000 ሻለቃ ሙሉ ከነ አዛዣቸው ከነ ጀነራላቸው ነው አስበልቶ ሄደው የተመለሰው ማለት ነው የኤርትራ ሰራዊት። በዚህ በአራተኛው ግንባር በዲባ አዳርቃ የሚባል ቦታ ነው። እሱም የትግራይና የአማራ ክልል ቦርደር ነው። አዳርቃይና ጮበር የሚባል ቦታ ላይ ነው ኃይለኛ እዛ ላይ 8 ክፍለ ጦር ብቻ ናቸው የተበሉት። ሁለት አንዱ የ53ኛ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ እዛ በኮማንዶ እንትን ብለዋል ማለት ነው። ስሙም ለመግለጽ ሞክራለሁ እና ይሄ እንግዲህ እኔም ይሄ ጦርነት የሚካሄደው በአማራ ክልል ነው በትግራይ ክልል ውስጥ ነው? ነው ይሄ ያልኩ ያለው አሁን እየገለጽኩት ያለው በአማራ ክልል ውስጥ ነው ያለው ጦርነት ማለት ነው። ኦኬ አንድ ሰው እዚህ ስር ምንድነው የምለው የትግራይ ሰራዊት ኔቨር ኤቨር ተመልሶ አይመጣም ነው የምለው። ምንድነው የምትለው እዚህ ላይ ኮሜንት ላይ ነው ያየሁት። ተመልሶ አይመጣም የሚለው ያው ጎንደር ቤተሰብ ካለው ደውሎ ይጠይቅ የት እንዳለ ማለት ነው። እስቲ አሁን ከስንት ከኤርትራ ጋርም እየተዋጋ ነው። አንድ ከማ ጋር እየተዋጋ ነው? እስቲ የትግራይ ሰራዊት በአጠቃላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አለ፣ የፋኖ የሚል ኃይል አለ፣ 2 የአማራ ልዩ ኃይል አለ፣ 3 ያው ድሮንም አለ፣ የቱርክ ድሮን አለ፣ የአሜሪክስ ድሮን አለ፣ የቻይና ድሮን አለ፣ 6 የሻዕቢያ ሰራዊት አለ፣ የአፋር ሰራዊት አለ፣ 8 እንግዲህ እነዚህ ሌላው ደግሞ የክልሎች ልዩ ኃይሎችም አሉ፣ ሚሊሻዎችም አሉ። ኦኬ 9 በአጠቃላይ ከ10 ቡድኖች ጋር ነው የትግራይ ሰራዊት የሚዋጋ። ኤግዛክትሊ እና ያው የትግራይ ሰራዊት ከጎኑ ያቀመው ያው እግዚአብሔር ብቻ ነው፣ ሌላ አጋዥ የለውም። ግን በእግዚአብሔር ያው እስከዛሬ አለ ማለት ነው። ግን ይሄንን ሁሉ ኃይል ተደምሮ ትግራይ ላይ ገብቶ ከዚህ በፊት ገብቶ እንደነበረ ተቀጥቅጦ እንደወጣ ሁለተኛ ደግሞ እስከ ደብረ ብርሃን አድርሶ
ከዛ ከደብረ ብርሃን ደግሞ በዲፕሎማሲ ምክንያት ወደ ኋላ ተመልሶ ገባ ከዛ በኋላ ፊቲ ያዚ ልቆቅኝ አለች አሁን በመልሳ ቦርደር ላይ አቆምኩ አለ ማለት ነው አሁን ግን ውሸት ነው በየቀኑ ይሞክራል በየቀኑ ተደብልቦ ተገርፎ ነው የሚመለሰው ያለው ሁኔታ ነው ፋክት ነው ደውለው መጠየቅ ይቻላል ጎንደር ይደውሉ የፋኖ መሪ ሻለቃ ፍትጉ ካቴ የሚባል ሞቷል ከነ ሙሉ ሰራዊቱ ነው የተደመሰሰው ኦኬ የፋኖ መሪ ሻለቃ ማን ነው ያልከኝ ሻለቃ ፍትጉ ካቴ ይባላል ኦኬ የፋኖ መሪ ሻለቃ ፍትጉ ካሴ ኦኬ አንድ የጠብቀኝ ቤተክርስቲያን ነው የተቀበረው ኦኬ ጎንደር ላይ ማለት ነው ደውለው ማረጋገጥ ይችላል ማንኛውም ሰው ማለት አንድ የጠብቀኝ ቁስለኛ ዛለ አንድ ጠብቀኝ እዛው ላይ ትመለሳለህ እናንተ ሬዛው ራሱ የት እንደተቀበረ ታውቃላችሁ እዛው ላይ ጠብቀኝ አንድ ሰው እዚህ ጋር ኮሜንት እየሰጠ ነው ቴል ሂም ኦኬ አንድ ሰው አንተን እየተቃወመ ነው አባቁቤ ኮቱ ሴኒቶ ያደ ከነድ ኮቱ ፈልሚጎድ ሴኒቶ ፈልሚጎድ አገነማን አረብስነቲ yaada ke ibsachuu dandeessa keessani lakkoofsa tokko na ergi sinseessisaa jechaadha lakkoofsa tokko abbaa qubee yoo hiriyaa kiyya taate feesbuukidhaan sinseessisaa jechaadha koottu seeni warri seenuu barbaaddani lakkoofsa tokko naaf ergaatoo isinan seessisaa jechaadha አንዱ እዚህ ውስጥ እየተቃወመ ነው የትግራይ ሰራዊት ተመልሶ አይመጣም ወደ ኢትዮጵያ አይመጣም እንግዲህ ትግራይም እኛ ምንለው ትግራይም ኢትዮጵያ አካል ነች አፋን ኦሮሞቲን ትግራይሌ ቃማ ኢትዮጵያቲ ይቻላል ሴራ ኢትዮጵያ ከሰ ይርቲ ኩሪ ዱጋዳ ይቻላል እና ከናፉ ወራኒ ትግራይ ዴቢኤቶን ንፉ ማልማል ኩሪ ሂንታው ኮትቶ ያደ ከነዱ ኦኬ ወንድማችን እስቲ አሁን እዚህ ጋር አንድ ሰው የትግራይ ሰራዊት ተመልሶ አይመጣም ነው ምረው አሁን እንግዲህ ወደ ኋላ የተመለሳችሁት እንደተባለ ዶክተር አብይ ዘምቶ ነው ደምስሶ ወደ ኋላ ይመለሳቸው ነው የተባለው እዚህ ላይ እስቲ ምንድነው የምትለው አንተ ዶክተር አብይ ነው ደምስሶ ወደ ኋላ የተመለሰው በጣም የሚገርም ነገር ማለት ነው ሰው እንደዛ ነው የሚለው ግን እውነታው እሱ አይደለም ዶክተር አብይ ከጀነራል አበባ በልጦ አይደለም ዶክተር አብይ ከጀነራል ባጫ በልጦ አይደለም ዶክተር አብይ ከጀነራል ብርሃኑ ጁላ በልጦ አይደለም ስንት ጀነራሎች ነው ያሉት መከላከያ እነሱ ያቃታቸውን አብይ ስለዘመተ ነው የተመለሱት አይደለም በአሜሪካ ጫና ለአሜሪካ ራሱ አብይ አህመድ በላከው ደብዳቤ ቲዲኤፍ ከአማራ ክልልና ከአፋር ክልል ይውጣ ቦርደሩ ይግባ ከዛ በኋላ እርቅ አደርጋለሁ ብሎ ነበር ከዛ ቆይ እዚህ ላይ አንድ እዚህ ላይ አቁም እዚሁ ላይ ቆምና ተከተላለ ከሱ ላይ ኦኬ አማ ዋን ኦቦሌሲ ከኛ ጀደ ወራኒ ትግራይ ዶክተር አብይ ሩኩታሜው ሶንታኔ እኒ ዶክተር አብይ ባጫዳ ጫለዩ ዩምቲ dandeettiidhaani garuu አሜሪካን ይባኑረት ጎቴ አራራ ወቡሱ በርባደኒ ዱበት ዴቢያ አይናኖ አማራ ፊ አፋር ኬሳ ባቱ ዱበት ዴቢያ ቶ አራራ ቡስቱ ኑትቲ ጋፈተማ ባው ቀብዱ ድርቀማ ገረ ፍንፍኔቲ ቶሊን ኑፊና የናን ባኔ ዳተን ጀቻ ጅሩ ከናፍ ዱበት ዴብኔ ገሩ አችረት ነንጋፈ አማሆ አራሪሱ ማሊራ ጅራ ፉልረት ኢትፉፋ ጅራ ይንጀዳን እዚህ ጋር ወንድሜ ወደ ኋላ ተመለሳችሁ ኦኬ ወደ ኋላ የተመለሳችሁ ለእርቅ ብላችሁ ነው ወደ ኋላ የተመለሳችሁ ለሰላም ብላችሁ ነው ወደ ኋላ የተመለሳችሁ ያ ሰላም ሆኗል ወይስ እየቀጠለ ነው እየተነጋገሩ ነው ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው እንግዲህ ጦርነቱ ያ ሰላም እንደዛ ብሎ ከዛ በኋላ ከወጣለ ቲዲኤፍ ከወጣ በኋላ እሱ ያዚ ልቆቅኛለ በቃ መቀሌ ይገባለው ምናምን አለ ፎኮረ ማለት ነው አለማጣ ሲገቡ ወታደሮቹ አለማጣ ሲገቡ ከዛ ኮሮም የሚባል አለማጣውንም መከላከል አትችልም ሜዳ ነው ስለዚህ ቲዲኤፍ ወደ ኋላ ወደ ምሽጉ ወደ ኮረም ገባ ኮረም ሲገባ ሙሱ ደግሞ አጠቃላይ የነበረ ኃይል ያስገብተው ኮረምን ያለውን ደምስሰው ወደ መቀሌ ለመግባት አስበው ነበር ከዛ ግን እዛ
ወደ 20 ዓመት በ30 ዓመት የሚያዋጋ ምሽግ ነው የሰራው ቲዲኤፍ ከዛ በኋላ እዛ ጠብቆ አፈር ደጭት አስበላቸው በኋላ ወደኋላ ተመልሰው እዛ ያለቀውን ክፍለ ጦሮች እዛ አስበልተው ከዛ በኋላ አብይ አህመድ ወጥቶ ወደ ትግራይ የምናደርገው ጉዞ አቁመናል ከእንግዲህ ትግራይ እንደባም ከዚህ በፊት ህዝቡ መከላከያን በኋላ ወጥቷል አለ ግን እሱ አይደለም እንወጣ በሁሉም በኩል ሞክሯል በስድስት በኩል ያለው በስድስት በኩል ጦርነቱን በየቀኑ ይደረጋል ግን ስድስት በየቀኑ ተመተው አንቀው ነው የሚመለስ ያሉት ኦኬ አሁን እንትኑ የሚደረገው በስድስት በኩል ነው የሚደረገው ጦርነቱ የተደረገው በስድስት በኩል በስድስት አቅጣጫ ነው ሄሎ አሜን ኦኬ አንድ ሰው ገብቷል አቲ አበዱ ዮኒ አለክ ዮኒ ኦፎነ ዮኒ አለክ አንዴ ልደውል መልሼ ልደውል ወሪ ያዳ ቀብዳኒ አዘላት ተከነመን አረብስኔ ብሎክኒ ሲንጎራ ያዳው ቀባታ ሴናቶ ያዳ ከና etti fufna na obsaadha deebiseen seensisa hello Yoni alle hello Hori jirta Okay, Yonin amma injiru sagaleni sa injiru kan ke hinjira. Okay, me ittifufi inni waranni maal jecha maal irratti mata dureen isa maalidha sibraati Liivia cicufi hurri. Sagalen ken dhagama sagalen akka dansa dhagama miti tan isaani azalatti na barreessa yoo dhagamu ta'e lakkoofsa tokko na barreessa. Okay. Mata dureen isaa maalidha waa'ee qabsoo keenya 2022 irratti maal gochuutu nurra jira mee asirratti horrii cilaaloo baga nagaan dhufte siin jenna okay nagaama jedhanii galatoomadha horrii cilaaloo mee ummanni Oromoo qabsoo hidhannootirratti maal gochuu qaba 2020 keessatti yaada biraatis qabadheetoo dhufee jira qabsoo hidhannootii fi qabsoo qeerroo fincila qeerroo wal bira ta'uu qaba qabsoo gara hidhannootiin qofaan jedhan suni hin ta'uu inni qofti hin ta'uu jechaatan jira inni bira qabsoo miidiyaatis hin barbaachisa qabsoon hayyootatis hin barbaachisa garuu mata duree qabsoo hidhannoo tokkoffaa goone qabsoo qeerroo fincila qeerroo lammaffaa goone miidiyaan sadaffaa arfaffaan hayyoota akkasitti deemuu qabnaadha kan jedhume asirratti maal jetta hurrime Dalagome abbaa gadaa duraan dursee yaadachiisa wayii qaba tole yaadachiisni hanqabu tokkoffaa waa'ee gaddaa naannoo Arsii gara naannoo Arsii lixaa irratti waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti haga nuti walqunnamtii qabnu dawwallee haga gaafannitu jira jechuudha. Wanti kun akkamitti ta'ee waraanni kunini akkamitti ta'ee akkamitti jarri sunni wareegamee jennee gaafanniti. Bakka sanitti jaalmurteettaa jedhan tokkotu jira. Miseensa waraana adda bilisummaa Oromooti. Nama 12 yeroo tan nama 12 jedhu mucaansu jechuudha. Mucaansu mucaansi. Har'a naannoo kanarratti osoo waan tokko hin beekini arsiin gantuudha kan jedhan waraana keessatti illee hadda gaafa lolarra otoo jedhan arsiin gantuudha jedheeti kaaratu tokko illee ni jira jechuudha bakka lolaatitti jechuudha bakka lolaatitti miseensa waraana adda bilisummaa Oromoodha arsiin gantuudha jedhu uummata miliyoona 25 arrabsuu jechuun
Arsiini ufumayyoo akkas ta'e ijoolleen teenya kan waraana keessa jirtu isaan keessaa barateetti arsiin akka ofiitti of danda'eeti Oromiyaan kuwwan haabil soomuu guutamuu haa qabnu kanarratti of eeggannoo cimaa nama barbaachisaa jechuudha. Okay, ati asirratti orri arsiin gantuudha tan jedhu kun qaama kami nama dhuunfadha moo dhaabbata wayii? Waraana keessa miseensa waraana bilisummaa Oromoo. Okay. Videodhaan harkaa qabu. Okay, waan kana asirratti waan kana maalifi kuni xiqqooshii asirratti haasa'uun barbaachisaa miti. Maalidha jenna asirratti keessaniin fidha kana hin sirreessinaa asirratti maalidha? Look, Oromoon godinni Oromoo gabrummaa jala jira jechaadha. Godinni Oromoo gabrummaa jala jira. Oromoo keessa abbaa gadaa akkuma jechi kan keessa dubaati. Kun yeroo ammaa kana barbaachisaadha miti. Yoo dhugaa dubbanne abbaa gadaa naa'obs miidiyaarra jira naa'obs miidiyaarra jira. Yoo dhugaa dubbanne abbaa gadaa atis ijoollee marsiiti anillee ijoollee marsiiti. Garuu wanta akkanaa kana waan baay'ee dhagaa jira. Ummanni keenya rifatee jira. Dhugaas itti dubbadha abbaa gadaa. Ummanni keenya rifatee jira. Ummanni keenya rifatee jira. Yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Tanaan durallee ni beekna dhiyooma kana jamoo yoo ta'e mucaa keenya miseensa waraana bilisummaa Oromoodhaaf ni ajjeesisiisanii jechuudha. Ni beekna jechuudha. Kana hin dubbannu. Wanti akkana kun yoo gadi bahe very danger dhugaa dubbannaa jechuudha. Garuu wanti akkana kun yeroo ammaa kana hin barbaachisu akkuma ati jette sirreessan haa sirreessani bakka sanillee yoo sirreessan ni sirreessan. Yoo sirreessuu baatan ammoo dubbiin tuniin dubbii badduudha hin barbaachisu. Naa'obsi mee achirratti hurri naa'obsi achirratti. Okay, asirratti namni tokko gandummaa dhiisaan jedhetu jira. Namni tokko okay, iccitiin dubbatin irra kutan jedhetu jira. Galatooma sirriidha. Warra gandummaa jedhe san xiqqooshi waa itti nuu barbaada. Dubbiin dubbii gandummaa miti. Jaalmarrooni dogoggorraan dogoggortee jirtaa jennaan. Okay? Jawaar Maammadi osoo gaafa san dura dhaabbanne ummanni Wallaggaa kuni beekaa Jawaar Maammadi sihiidhu sihuu Baqqalaa Garbaa isinuu sihiidhu jara kana namannu jedhanii OM irra jira. Gaafa san Jawaar fuuldura osoo dhaabbanne no osoo jenneeni har'a salphina kana keessa seennu jechaadha. Okay? Kanaafuu kana booda wal sodaachuun hin ta'u waa'ee gandummaati miti. Ati namni tokko abbaa fee jaalmarroon gadi baheeto arsiin gantuudha hoo jedhe no gantuu si jechuu ni qabna. Qabsoon Oromoo kan jaalmarroo wakan tani woboo hidhate qofa osoo hin taane kan uummata Oromooti. Anis woboodha, hundi keenya woboodha, hundi keenya qeeroodha. Okay? Akkasitti beekuun nurra jira. Yoo nani dogoggora qabaadha. Yoo nani qabsoo Oromoo fuulduratti Wallagga gantuudha jedhe shawaadha gantuudha hoonan jedhe narratti duultaniitoo na balleessuu qabdu jechaadha. Dogoggoran dubbadhe. Kanaafuu dogoggorri yoo jiraate jaalmarroon yoo waan dogoggoraa dubbate dogoggorteertaa jennaan. Kana dubbachaa jirra. Wal sirreechuuf dubbachaa irra malee wal balleessuufii miti. Kana gandummaa miti kun. Arsii keessatti dogoggorri yoo jiraate dogoggora jenna. Baalee keessatti yoo ta'e dogoggora jenna. Kana sirreessinaa jechaadha. Namoonni amma waanuma gandummaa tokko sammuu keessa guutee waan jiruufi yoo Arsii maqaadhaan Wallagga maqaadhaan Shawaa maqaadhaan gandummaa santu billicetti jedha. No gandummaa miti. Shawaan maqaa lafaati Wallaggi maqaa lafaati. Uummanni sun uummata Oromooti uummata keenyaa jechaadha. Akkasitti beekaa. Itti fufii hurri yaada kee. Galatoomii abbaa gadaa maallaa fi wanta akkanaa kuniin waan hin beekne tokko keessa gadi buuneeti bishaan marfuu bishaan keessa fiiguu qabnu bishaan hin daanne galaana hin daanne tokko deemtee itti baduu hin qabdu jechuudha. Maaliidhaaf atama fakkeenyaa fi namni tokko waa balleessee fakkeenyaa fi uummata miliyoona 25 bakka bu'uu hin danda'u. Dhugaadha. Maal akkuma bareeffatu jette maroo yoo dogoggora qabaate dogoggora isaatti himuun dirqamadha. Dirqama yaa. Sigalte abbaan barbaade yoo rakkoo qaba rakkoo kana tanaan dura yoo dhugaa dubbanne ijoollee keenya geeggessaa turan kararraa fixaa turanii jechuudha. Shira kan irratti ta'anii. Sandagadhu sambira darbe. Sambira darbe anammaati irratti. Tole.
na mali dafi amma mo kan barbachisu akuma mareka tijette ko fa akuma barbachisa kayitu ilan amma wan kana wonno abaga da rasasa na kamata na manani na makida wanda kana kungafa sababu dati kese nyetu igalte am fakena bi buji fuladu borana il borana to gadi borana kesatti borani gantu da wajede jira ya susurin abambar bade wegam abambar bade hadu igalte gadi babu yo barbachita ke namame ka ko na ijolen ke namame ka jisani gadi basu dandi nam sanira daga do amma sanimiti dubbini sanimiti amma maal gochuu qabna kuma lama fi digdami lama keessattu la atir wana tirati yefachuu qabdu nama tokko abba qube sisseesi saafachu sisseesi ndaatille waan yefachuu qabdu hurri arsi keessatti maaliif hidhannoon hin jabaanne haraama ta'eeti malee maaliif arsii keessatti ummanni arsii biyya alaa jiru kuni dhalataani godina arsii keessa jiraatu kuni maaliif qabsoo irratti qabsoo hidhannoota irratti hin xiyyeeffanne maali rakkoon bakkee kana irratti naa xiyyeeffadhu please. Abbaa gadaa rakkooni ummata qabanin andiifama naa godhiti tanaan durallee gandummaa tajaajilanii arrabsaa turan. Abbaa gandaa kijibaa Abba gandana jiran mulluchi bolena arabsa turani jechu ya kawat dagawa haranuti kesattu ilmansi komando harra kan godu kan dalan kon mali daga bajedi to kofa ummata kenna kan ittinne jiru utuballe kaga diban kaban ummata kan abba gada anille godin masalfeta kalanne ijolle arsit ya ummata kana hunda danna bagada ummata kana woggaja tigati baye itti iye natimi jaawonno ni natimi abi gadi baye ummata gowwa jere arabse ya walla gademe gowwa jere arsi arabse be wali sani gadi baye mulli gore arabse debe namtichi maratichi sun kaatinu warabde jibba ummata kenna qabu gadi bafte warabde agarte himbe ko ba sigalte gadi bafte warabde miidar gadi ifte galata gudda qabta welcome garu harra ammo ummanni kenna kuna malle abba gada ummata dili qabu ummata bayinna qabu keentan te gafa hori godaasisan baadiyyaa irraa gaafa foonaan tokko fuudhanii horii tokko gara biraatitti godaasisan horii qeendi nama jibbisiisa jechuudha bakka inni dinniisa jechuudha gaafa horiin hin jiraanne daltee yoo baadiyyaa guddatte bombi tukkitiita tiisis tokko jechuudha har'a qeen tenna qeen sikkoo mandoo qeen arsi har'a tiisisa tukkitiitaa jira har'a bombi tukkitiitaa jira abbaa gadaa yoo dhugaa dubbanne jechuudha ummata kana jibbama akka ummata arsii kana argine addunyaa gubbaarratti jibbama ummata jibban beekan ummata wanta kan beekan abbaa gadaa wallahi dhugaasitti dubbadha abbaa gadaa ummata kan ani itti mee hidhannoo ni barbaachisa hidhannoo ni barbaachisa jaalmarroon kasi kabajuufi jaalmarroon illee kan nama si godhuufi nama kasi godhu yoo ati hidhannoo qabaachuu baatte akkuma argite akka saree maraattee jal itti akka waan ilma haadha babbaan qabnee jal simbaas kun jechuudha gadi bahi ummata kan keetii kan miidiyaa gubbara jiru kunoo kan abbaa gadaa kan hayyuu qabdan ijoollee as dhugaa asinitti dubban higaltaa kan abbaa gadaa kana qabdan mataa tokkotti bakka tokko waa walitti qe'ee kenna maal gochuu qabna maal dalaguu qabna na eegi yeroo tokko urri achumarratti dhaabe abbaa qubee baga nagaan dhufte eegi taraa kee Samboda itti fufta jecha itti fufi hurri itti fufi inna amma fakkeenyaaf baga abbaa qubee kan teessifte ijoollee kan argeedha maal akka daladde arga kenna hadda abbaa gadaa istil harargeedha gadita yema carrasha ummata miliyoona 25 harargeedha gadi taanee jechuudha ana sheemitu na qabe waan dubbadhu dhabe waggaa meeqa dubbataa ture kun gandummaa miti yaalmarroodhu maal jedhe qawwee keessan gurgurattaniiti araqee ittiin guddaniiti warri qawwee beekuu jedheen warri qawwee beeku sirraa biite qabeema sanii lafarraa si fixaa jira jedheen ummata asii kana ni dadhabe
abbaa gadaa ni dadhabe. Okay, asirratti naa obsi hurrii waan jedhu hurriin jaalmarroonu Oromooni qawwee ofii gurguree araqeedhaan nu ga'eeti warri naafxanyaa qawwee hidhateetoo waa'ee faayidaa qawwee waan bituuf qawwee isaanii mana teechifateetoo amma ittiin si fixaa jira jedhee dhaamsa dabarse tokko lama jaalmarroon kana dura haasaa ilmaan kee sinii leenjisee bakka jirtanitti isintu jabeeffachuu qabaa jedhe ajaja sinii dabarsee jira tokkoon irra deeme too namatti himuu hin qabu Arsii keessatti situ waraana kee jabeeffachuu qabda heyyama jaalmarroo irraa sin barbaachisu heyyama baqqalaa irraa sin barbaachisu situ jabeeffachuu qaba Arsii keessatti maaliif waraana hidhannoon hin jabaannedha maali haraama moo du'aan hin jedhamoo maaliif hidha kanarratti nu xiyyeeffadha warri yaada kennita qabdanillee itti fufi hurri abbaa qubeeta itti ukaayi kana toma karaa kana kan nu fi hurri baga jiraatan isin laali wahin isinii hima duraan afach dura afach baga nagaan dhufte ayya baga nagaan no idani ilmaan arsiidha tole naa obsi yeroo tokko abbaa qubee duratti komentii keetirratti TPLF yookaan wayyaaneen deebitee hin dhuftuu jette achirratti mee maal jechuu barbaadetti sanirratti yaada kennitoo itti fufi ayye galatoomi TPLF deebitee hin dhuftu jechuun TPLF amma uummanni Oromoo biyya san keessa jiraatu irratti Oromiyaa irratti deebitee afaan taatu abiyyi duraanis kan guddeessa isaanii nuu miti warra amma mootummaa amma deemuu kana isaanii haffide nuti akka tasaa gartee Juar waan gartee qulqullumina garaa isaa fi isaanii nama shiraa jalatti waan guddatiniif shira wallaaluu dhabuu isaarraa nyaatanii san wanni inni raajee TPLF Amaaraan lolu qabdi malee lafa Oromiyaa iddoof turre dolutti jirruuti jechuu kiyya TPLF Itoophiyaadha Oromiyaan Itoophiyaadha Amaarri Itoophiyaadha seera jiraama. yaa okay itti fufi. Haalli isin deemtuu fi isinii masaraa minilikii edoo wanuti jirru ganaa TPLF hin deebitu jechuu kiyya seera jiraama. Asirratti waa tokkoon itti sii dabala naa obsi dhaggeeffatoota keenya kana dura warruma waa'ee qabsoo hojjennu gara keessattiin walgayii irratti maalan dhiyeessee fi jawaara mana hidhaatii baasuu wayyaanedha jedhanii too yaadanuu kaasan ittiin dubbatinaa jaalmarroodha walii galanii jiru wayyaaniin cimtuudha ishiitu nu bilisoomsaa jedhan keessa darbanii ani achirratti Oromoon jedheen kana booda waan akkasii hin dubbatinaa wayyaaneen tumtu diina garuu nutu abiyyi qabee mana murtiitti dhiyeessa waa'ee woboo hamilee woboo ol kaasadha waa'ee Oromoo ol kaasadha waa'ee qeerroo dubbadhaa malee wayyaane nutti hin jedhinaa wayyaane naatumtu jara nun galchuu kana jedhee yaada dhiyeessinaa ati kun yaada PPT kun yaada OPDOT jedhanii guruupii keessaas na baasanii har'a kinoo wayyaaneen gara biyya ishiitti deebiteerti jechaadha karoora mataa ishii qabdi ishiin atis karoora mataa keetii baafachuu qabu. Bakka tanatti abaanii bo uummanni Oromoo wanni beekuu qabu namni wayyaanee mana deebise Amaaraa mata Oromooti quba qabaatu ilmaan Arseedhaa ilmaan Harargeedhaa ilmaan Jimmaa ilmaan Shawaa dhaloota Oromootiitu uummanni kun kalee isaa nu fixaa ture arraa nu bitu jira isaan kana bira deemnee mootummaa kana bira kaafna malee abadan isaan kana wali mootummaa kana wali laala amma fakkeenyaaf isii bajaadha PPDs wayyaaneenis Amaariinis uummata Oromootiif diina namni keenya kana beekuu qaba. Kana beekuu qaba namni keenya nama Oromoo taate wayyaane waliin abadan ararani eega wayyaane biyya sii keessatti deebite naannoo Oromiyaa keessaa lola akkamtu deemu jira isin mataan keessanuu beekuu qabdan jechuudha uummanni Oromoo nama bira dhaabbatee namarratti hin tuulu adawwii bira dhaabbatee sirratti hin tuulu eega adawwiin sabkuttee bukkee sirraa kaasa malee. Tosaniifu arraa agartaa jirtanii Arsii keessa waan deemaa jira Harargee keessa waan deemaa jira argaa jirtanii Harargeen uummata bisiginaati jennee dilaa sirraa waan jira Awwadaa keessa waan deemaa jirta jirtan Cinaasar waan deemaa jira Harargeen arra magaalaan Harargeedhaa harki cinaallee taphatu irra guddaa harka waraana jala galtee jirti Shafaa Kaabaa keessa waan deemaa jirta agaraa jirtan kana jechuun maal jettu uummanni Oromoodhaa kalee isaas loluu wallaalle akkanatti. Sigara wanni loliniif kalee isaa ummata amma mootummaa irra jiru kana firraa baasuun laaftuudha amma ummata gartee
gartee wayyaanee kana yoo ta'e keessatti kanarratti edoo nama tokkochi keessaan qabne edoo du'aan mana hidhaa jiru namni mootummaa kana bulchuu hin jiru jechuudha. Akkuma kana isaatti qophiidummaan tun jara wayyaanee kana waliin sheer gootee mootummaa kanarratti namni keenya iddoo ayyaatu irra guddaa gartee liqimsuma hanqa qorii keessa jiru san yaala malee akkamitti bilcheeffatanii fidanii affeellatanii godhatanii ni yaadu namni Oromoodhaan irra guddisee. Okay, achumarratti naa dhaabbadhu achi gaafii tokko si dhiyeessaa asirratti sandura waa tokkoon dubbadha yaaduma kee kanarratti Oromoo waan uummanni jechaa jiru ati Oromoo malee of malee saba bira hin abdatin yoo of taate too dhiyaatte ni mo'atta hin kabajamtaadha an jechaa jiru obboleessi keenya kana. Mee obboleessa keenya asirratti waa tokko si gaafadha. Fakkeenyaaf Wallaga keessatti hidhannoon gara malee cimee jira. Shawaa keessatti hidhannoon gara malee cimee jira. Jimma keessattis cimee jira. Jara kaanirra Jimma keessatti cimee jira. Harargee fi keessattuu Arsii Baalee zeeroorra jirra jechuu hin dandeenye. Keessattuu Harargeen xiqqoo amma cimteerti. Tooftaa haaraa fiddee qeerroon karaa cufee woboon tarkaanfii fudhatee garuu gahaa miti suni Arsii fi Baalee keessatti baay'ee duubatti hafee jira gara hidhannoo kanaanii. Mee achirratti maaliif tokko maaliif duubatti hafee lammanni immoo maal gochuu qaba uummanni Oromoo hidhannoo jabeessuuf Arsii keessattiif Baalee keessatti? Fayyade gaafii bareedduu na gaafatte gaafii takkaa namni siin deebisa dhaggeeffadhu. Ummanni Arsiitii fi ummanni Arsii obbusiin jennu Baalee fi Arsiin walitti ilmaan Arsiitii ilmaan si komandooti kana ilmi namaa cufti nuti beekan. Ummanni Arsiitii fi hawaasni Harargeedhaa hidhannoo lola ammaa kanatti wanni akkanatti gartee cabuu danda'e wanni kamilee dhabee fi waan mee urrii yeroo tokko yaada qaba natti maal jettee urrii? Sirreeffama abbaa qubeeti. Baalee fi Arsiin ilmaan abbaa takkaati. Inni illee akkasuma jedha. Inni rafiit kokon sirreessuu dhifiif qaba abbaa gara. Baalee fi Arsiin ilmaan abbaa tokkootiin. Baalee maqaa lafaati yookaan maqaa mukaati galee Arsii jedhu. Ati Harargee narraafit abbaa qubee ati Harargee. Adama akkamitti ati Baalee jechuu dandee Baalee jechuun maqaa baalaatu yookaan mukaati. Hawaasni jiran mootummaa kan inni turre. Baalee jechuun lafa barbaadu lafa barbaadu Oromiyaa kan maqaa Baalee dhawuun qabdu maqaa Baalee mukaa dhawuun qabdu Arsii jedhu yookaan ilmaan uumanni kun. Lafa uummanni lafa Baalee irra qabatu uummata si koomandoonni. Lafa inni nama leechisiiti. Abbaa gadaa eenyu abbaa qubeedhaa Arsii jedha Arsii si koomandoo. Okay, Arsii si koomandoo fi itti fufi akkasitti tokkuma sun Oromoon tokkuma. Uummanni Arseetii fi uummanni Arsii miti Arseedhaan qubata Uummanni Arseetii fi uummanni Harargeedhaa qabsoo ammaa kanatti wanni itti booda aanuu danda'aniif xiqqashoo. Uummanni kuni uummata jalqaba qabsoo adda bilisummaa Oromoo tana lafa dhaabe. Kana ilmi namaa irraanfachuu qabu. Okay. Uummanni kuni uummata waggaa dheeraa amata 500 ol qabsoo Oromoo tana keessa jiru. Uummata akka kaleetitti akka naannoo Oromiyaatti kalee dammaqee Oromummaan barree takka jaa. Lamada qabsoo adda bilisummaa Oromoo tana keessatti uummata jalqabee irratti hojjechaa turan. Lama Sadaffani hawaasni keenya hawaasni lamaan kuni hawaasa baaraga qabu jechuudha. Hawaasa kaleessa qabsoo Oromoo tanarratti miidhamee manaa fi alaa godaane amma hawaasa keenya ka Arsee keessa olaatee warra gartee sirna gartee maqaa jijjiirratee diina jijjiirratee malee namni dhalataan Arseedhaa ka Islaamaa qabeenya tokko qabu. Dhugaa waliin dhufan. Harargee keessaa namni tujjaarri tokko hin jiru. Warra biyya jiru jechuudha. So kana maali mootummaan amma dhufu kuni mootummaa afaan Oromoo himatu nuti kaleessa dila kana gartee mootummaa kana dinnee keessa seenuu dinni akkana cafaqamaa turre mi'a mootummaa kana laalleeti waan inni godhuu danda'u waan inni haala inni godhu laallaani hawaasni keenya xiqqashoo dhibboodhaan kana keessa bitamtoonni Arseetii fi bitamtoonni Harargeedhaa warri kaleessa qabsoo kana keessa maqaa wal balleessan warri dantaa fi biyya alaa kanarraa biyyatti gale hawaasa keenya sammuu cabsee jedhu sammuu maali asirratti warri
amma Oromoon akka hin hidhanne Arsii fi Harargee keessatti tan godhe warra duri woboo keessatti shira walirratti raawwachaa ture gadoo walirraa qabutu biyyatti galeeto ummata kana gowwoomse ummata Arsii fi Harargee kana gowwoomse gadi qabe akka hin hidhanne Abiyyi jalatti galche. Okay, asirratti waan tokko ragaa si baha ani iccitii wayii keessa sagalee wayii tani sagalee wayii hatamee nu ergame maal jedhani nama dhalataa siikuuf mandoodha maal jedhani warra Wallaggaa kana Amaara jenneetoo isaa farraynaa Oromoo Baaletitti Arsiititti Harargeetitti himuu qabnaa yoo ta'uu baate woboon nu mo'ataa jedhaniitu maali filannoo irratti nu mo'ataa jedhanii tana sii jabeessufanii waan ati jette sirriidha jechuu barbaadetan itti fufu. Soosaniifuu galatoomii soosaniifuu hawaasa keenya kana jalaa baasuudhaaf ummata dantaa garaatii mootummaa Abiyyi kana jala galee dantaa garaatii amma Harargee keessa olaantu nama gartee takkaa ol godhatee hawaasa Harargeetiin dubbatiniitu arra mootummaa Abiyyi jala galee ummata Oromoo adda baasee dantaa garaa isaatii gabbaatee biichisa arku jittan jechuu miidiyaa kana nama Arsee keessa olaantanii namni Arseedhaa kagartee duraanuu dhaaba adda bilisummaa Oromoo kana keessa maqaa wal balleessee dhaaboo gumee ka maqaa jijjiirratee keessaa bahee cufaatiitu warra kagartee garaasaa jibboo kana fudhatee achi ta'anii hawaasa Oromoodha mootummaan kun keessanii mootummaa keessan kana gartee gorfachaa oofna malee gartee irratti hin duddu marra jaaniini ummata Oromoodha ummata diras gootummaa qabu ummata aanolee qabu ummata jedhii calaqqoo qabu ummata seenaa ilaan qarooma ilaan ka Itaaliitti ilaan ka Xiryaaniitti qabu kana maal godhanii ikkoota gaddeebisanii aboolla nuutti gongora jiyaa ummanni kunis ummatu bakka afaan Oromoo dubbata Abiyyi afaan Oromoo dubbata Shamalis afaan Oromoo dubbata buduni narraa himii gartee caalmaan leencoo baatii caaltuu isaanii ummanni kun ummata keenya akka gartee jeneraal Biraanuu Juulaa ummata keenya afaan Angaasallee itti dabaliif nama. Tana kaan isaa bakka isin jirtu jaala kiyyaa tana kaan isin isaa bakka isin kana malee miti isaa bakka isin deemu tana kaan nama maqaa isaa barreessuu hin dandeenye isaa bakka isin deemu Harargee keessaa namni gaafatamu caaltuu isaanii ta'a warra akka Fariyaa Biyyi Qarba Hangaasaa fi Jaaparaliitii fi guddinni tani isaa bakka isin dhabu namni Harargeedha kophee keenya kophee xiyyeetanii irra deemuu hin ga'u jedhamu sigalaa jira soosaniifuu ummanni kuni tanaaf akkanatti gartee amma tana kaan carraan inni harkate asirraa galee ummata keenya Harargee ka gartee qabsoo tana keessa miidhamaa ture kana isin gartee waan mootummaa yeroo dhufa mootummaa balaaleffatanii mootummaa dhufa dabra waan balaaleffatanii mootummaan isin irratti duule qabeenya keessan isin irraa hane isin akkana godhe ummanni olii shawaa yoo laatte tuqaman qabdu maali mootummaa irratti duutu jedhanii ummata Oromoodhaa Harargeedhaa sammuu isaanii kara gabrummaatitti dachaasu jiranii jechuudha. Kanam akkamiin keessaa hainaa bilbilaan qeeroo fi qarree wali qabnee dantaa keessanii lola nawaan nafsota ummanni isin himu hin fudhatinaa jechuudha. Amma keessaa haqaa jirra. Inshallah bismillahi ta'ala ni moona jennee yaadda. Okay, asirratti waan tokko naa gabaabsitoo nama biraatti fancarraa kenna. Waan tokko gara hidhannootiin hawaasni godina Arsii keessa jiraatu an biyya alaa jiru godina Harargee keessa jiraatu an biyya alaa jiru Baale dabalateeto an biyya alaa jiru hidhannoodhaan duubatti hafnee irraa hidhannoodhaan akka Shawaa kanatti akka Wallaggaa kanatti guutuu fi maal gochuu qaba hawaasni Oromoo tan biyya alaa jechaadha. Galatoomi tokkoffaan hawaasni Oromoodhaa ka biyya alaa wanni inni godhuu qabu damoo maallaqa guuru kana nama Arsii qabsaawaa Arseen qabsaawaa kumaatamaan qabdi nama qabsaawaa Arsee tokko barbaadanii maallaqni akka gaarreetti nama saniifuu namni san akka hawaasa tokkolummaadhaan dammeessee hidhannoo hidhachiisuu danda'u jechuudha. Harargeelleen kanuma godhuu qabdi jechuudha. Amma maallaqni ni bu'aa maallaqni hokkuu bu'e maqaa nama biraatiin deema hawaasni kun baay'ata hidhannoo harkachaa hin jiru jechuudha. Gabaabumatti wanni namni kan godhuu qabu hawaasni Arseedhaa lafaa ka'ee dammaqee mootummaa kana yoonii fi mootummaa Oromoo lafa dhaabuu fedhe kutaan Oromoo 11 bakka jiru naannoo isaa keessatti baajata naannoo isaa keessaa bahu akka naannootiin wal hidhachiisu qaba. Yoo kana hin godhini nama tokkotti ergitee teessee eeggatte namni kaan waan keessa jiru isin asunu nu beektanii jechuudha. Kana waan inni nuti dhabuutti dhiifama isin dheereesse afoonaan wanni guddoon nuti godhuu qabnu akka naannootitti wal hidhachiisu qabnaa jaalladha. Guddaa galatoomi keessuma turi yookaan bayitoo booda deebii rakkoon hin jiru amma urrii jirta. Jira. Okay, urrii afachuu itti fufta'ati waan jechuu barbaadu laal asitti waan tokko uummanni Oromoo waan beekuu qabu
Jaalmarroon wallagga jira. Jaalmarrooni wallagga keessa bahuu hin danda'u. Gara mittuu deemuu hin danda'u. Waraanni woboo teelegiraama hin qabu. Amma waraanni Tigraay teelegiraama qaba. Intarneetii mataa isaanii qabuun beektu miti. Intarneetii Itoophiyaatii miti. Intarneetii biyya Jibuutii irraa fudhataniitoo intarneetii mataa isaanii qabu. Jenereetara tan ibsaa mataa isaanii qabu. Beenzila lafa jala awwaallatanii mataa isaanii qabu. Meeshaa gurguddaa qabu. Teelegiraama tanii internationally ta'e qabu. Waraanni teelegiraama hin qabne waraana yuumiti lolchiisuu hin danda'u. Amma yeroo tokko wowommaa tarkaanfii achitti fudhan. Wowommaa tarkaanfii achitti hin fudhanne jira. Tokkoffaa wanti waraana woboo kanaaf guutameefi hin jiru jechaadha. Ijoolleen ofii ishiitii tattaafatteetoo qawwee boojitee tuun dhumteetoo tattaafattee qawwee boojitee jechaadha. Sumunii kennineetoo woboo gargaarra woboomaan tarkaanfii. No haga taankii binnuufitti gahuu qabna. Wobo jaalmarrooni wallagga keessa bahuu hin danda'u. Garamitti ba'a eegumsatu jira. Mootummaatu karaa cufeetoo jira. Karaa ittiin bahu hin qabu. Arsii deemee naman kakaasu. Baalee deemee naman kakaasu. Harargee deemee naman kakaasu. Namuma achiisantu waa hojjata. Jaalmarroon hanga danda'u humna isaatii ol hojjatee jira jechaadha. Ani arsii keessa waan jiraade tan hojjatu ana tan hojjatu isinii teenyatuma jaalmarroodha hojjenne qabsoo miti jechaadha. Namni tokkichi homaa gochuu hin danda'u. Mucaan kun humna isaatii ol hojjatee jechaadha. Osoo inni yeroo san didee bosona keessatti hafuu baate nyaatamni haganaa hin jirru jechaadha. Qeerroon kaleessa karaa cufaa turte suni eessatti dheessiti gaafa jechan akkanaa kun dhufu. Garma gurbaa kanaatitti dheessanii hidhatanii to'amma godina Oromiyaa keessa babal'atanii kanaafu ijoollee arsii jaalmarroo baafadhu waraana kee tanachi hidhachiis hanarargee jaalmarroo baafadhu harargee keessa jaalmarroo harargee baafadhu hidhachiisi yoo xiqqaatee aga waraana 30,000 harargee keessatti arsii keessatti 30,000 baalee keessatti 30,000 jaalmarroo godina kana keessaa baasi shawaa keessatti jaalmarroo biraa baafatanii jiru gootota. Simintoo faabrikaa hunda booji'anii jiru tarkaanfii gurguddaa fudhatanii jiru ijoolleen Taaddasee Birruu kana hojjechaa jirti jechaadha. Nuyi hoo ijoolleen godina Arsii keessatti dhalate ani Harargee keessatti dhalate qabsoodhani waan oppiidiyoon halkanii guyyaa akka Arsiin Oromoon Arsii olin kaane tan godhu tani birriidhanis biteetoo propagaandaadhaanis bitu maaliif Arsiin gaafa kaate Oromiyaan bilisoomtee dhumnee jirraadha. Kun immoo dhugaa jiru seenaa qabsoo uummata Arsii keessatti mee hurri itti fufi. Galatoomi abbaa gadaa jecha sirrii. Namni seenuu barbaadan meseenjerii irratti azalatti osoo hin taane meseenjerii irratti lakkoofsa tokko ergadhaatoo isinan seesisa itti fufi. Uummata keenya kan abbaa gadaa dhugaa utubaallee haga dhiiban qabanii. Ummata jibban beekanni isaan argee jechuudha. Ummata Arsii kumandootana jechuudha. Amma yeroo argitu kan dhiiraa gara tokko gubbaa yoo argitu sa'aatii 24 24 hour dhalaalee. Tan shamarreen illee dhiiraa ariiti. Tokko kana gubbaa sa'aatii 24 jechuudha. Ummata kana ummata jibban beekan ummata gaafa namni isii jibban beekan argaa jirta namtichi suni Oromoon tokkuma namtichi Amerikaa jiru san namtichi jazbaa san ummata wallaggaa bakka hin bu'u. Maa jedhee akka mul'ichi godhee arrabse. An kan xiqqootti aare. Uummata Arsii an jedhee arrabse. Namicha isa wal qunnamtiin qaba waan ta'eef inni eenyu akka ta'e nan beeku garuu kana dura waan jedhee arrabse. Uummata Arsii uummata gogaa uffatu uummata barumsa hin qabne uummata akkasii jechuun shawaa kanas arrabsee jira. Koshasha bata ire arabse namticha san jechuudha. Abbaa gadaa amma rakkoon uummata kana abbaa gadaa dhiifama naa godhiiti yeroo tokko anini abbaa gadaa ati nu duraan naannolaaf maa kana dubbatta lakkiinaa jettee naannolaaf. Dhiisii dubbaana jedhaatu. Haala deemtee abbaa gadaa ijoollee teenya keessaa dammattee kan ijoollee Arsii keessa situtti na duuka. Maaliifi Hara gaafa nuti ilmaan Arsii wal qabannee deemnee gantuudhaaf hattuu naannoo keenya keessallee gaafa hidhannee balleessine marroodhaaf gaachana malee marroodhaaf diinaa miti ilmaan Arsii. Marroodhaaf gaachana sirrii. Gaachana malee diinaa miti. Garuu
ammas kan beeku qabu kabajamuudhaa fi ammallee uummanni keenya kuni ammas hin damman dhugaa fi kan dubbata amma reef dadammaqaa jiran samoodhi guyyaa lamaa sadillee kan dadammaqaa jiranii ummata kana maal gochuu qabna maal dalaguu qabna gaafa jenne abbaa gadaa harreen haadha kutte jennaan ufichuu jabeessitee sigalte yoo qindanaa jedhu mi'a waatu dhagaadha si darba ummata mammaa kamal yoo waan beene jireen waraabsina oromoon qulqulluu waa mammaa beene eenyu jedhe sani mee eenyutu jedhe sani namticha sanka abiyyi ummata mammaaksa malee omaan beekne an jedhu abiyyi moo namicha nu arrabse sani abiyyi illee sana himatti qaaleedhiis namtichi nu arrabse sunillee akkasuma oromoon qulqulluu jechuun mammaa kan malee oromoo waan dubbatu beekta abbaa gadaa yaa dhugaadha sigalte oromoo qulqulluu yoo mammaa kee waa dubbatu har'a nuti ummata naannoo kennaa maach ilmaan arsii birrii gara takkatti erguu dhiifneet naannoo keenyarratti gadi dhangalaasuu qabna jechuudha. Naannoo keenyarra gadi dhangalaafne naannoo keenya akka naannoo godina Oromiyaa biraatti dhaqqabu fakkeenyaaf akka jaalsanyii dhaqqabu akka maruu dhaqqabu si galtee dhugaa dubbanna harargeenu hambisaa sababa gadi baheeti har'a keenyaa dalage. Ambisa sole otoo hin ta'in ambisa ijaarraa jedhanii shabboo miidiyaa jechuudha. Galata guddaa galfadha kana keessa shabboo miidiyaa jechuudha. Haa ta'u malee uummata dammadde kana abbaa gadaan uummata keenyaan argina. Uummata nama jala fiiguu malee wanta akka agarra uummata keenya kana argeeti. Yoo kanaaf haramee abbaa gadaa. Albee ofitti cabsaa fi callisii jetti kan dubbii reessisa. Callisuma wayii irra taru wayii. Garuu Adam itu dubbiin tun abbaa gadaa durirraallee nuti jirti jechuudha. Haraan itti qabsu har'a ammoo ifaan gadi baate jechuudha. Garuu waan kanaan kun amma hordofuu qabu. Akkamittiin wal jabeessan akkamitti wal faanaa deemu akkamitti morkatuu ta'uu qabnu. Si galtee abbaa gadaa akkamitti morkannu akkamitti nama ta'uu qabnu. Kan jedhu irratti gadi baanee deemu dubbachuu qabnas ammallee uummata jazbaa kana uummata jazbaa abbaa gadaa biratti uummata jazbaa uummata keenya kan dammaqsinee warra daasporaa keessa jiru. Warra sa'aatii digdamii afur tokko gubbaatti amma dheengadda argite abbaa gadaa godina daangaa Sumaalee lafa Arsii irratti uummanni keenya beela'ee har'a warri baay'ee siin jettu maznaanyaadhaa fi akka barbaadde tokko irratti waa'ee nadheenii dubbataa oolti kan dhiiraan kan dhala qalleessan jechuudha. Har'a achitti dhagee gargaare uummata Arsii Kanaadaarraa wanna godhaniiti Arsii Foundation jedhanii qarqaranii achitti ijaarsa akka mukaatti guubii dhaqanii mana yaalaa fidanii amma gara akka fayyu godhaa jira. Har'a uummata kana hin dadhabne maalaa goonu mee akkamaa goonu gaafa jennee dubbanne soo iddana jettu mee hawwaatu dhaqaadha sii darbanii kan jedheefi nuu jettu dammaqi uummata Arsii. Lakki ani hin dammaquu gaafa jette macarashaan keessan jaalladhii gammadaa isin keessa dhalate jaalmagarsaa bareessi keessa dhalate jalguta. Amma waan tokko asirratti waan tokkoon si yaadachiisa. Sandura waa tokkoon dubbadha. Hurrii cilaaloo kana ani duraan dhuguma dhiisii maaliifii nama Arsii jettee nama arrabsitaa dhiisii jedhee lolaanii ture. Hordoftoota keenya sinittan himaa ture. Maal jedha? Uummanni godina Oromiyaa gara biraa dammaqee uummanni Arsii kuni godina Arsii keessa jiraatu kuni maaliif hin dammaqne jedheetti haasa'aa ture hin arrabsaa maal jedha? Ani boodan isa hubadhe. Amma yoo akka waliigala Oromiyaatitti ilaallu hidhannoon Arsii keessa hin jiru namni Arsii baay'inaan OPDO keessa jira. Baay'inaan biyya alaa kanatti illee biyya alaa warrumti qabsoo waliin goonu waa'ee Arsiitti irratti hin xiyyeeffatu. Taa'eetuma jaalmarroo jedha. Inna yeroo amma dhugaa hurrii cilaaloo reefuun argee jechaadha. Inna hidhannoon godina keenya keessatti ni barbaachisa. Godina Oromiyaa hunda keessatti ijoolleen Jimma keessatti waraana ijaara. Waraana woboo. Waraana kana hoo jennu immoo waraana kophaatti miti. Kanaas irratti hubadhaa Oromoo waraana kophaatti osoo hin taane waraana hoo jennu jaalmarroo jalatti kan hoogganamutu jira. Godina hundaa haa xiqqaatu malee jaalmarroo jalatti kan hoogganamutu jira. Gaafa nuyi dhaqnee ta'u waraana bakka hunda jiru waan barbaachisaa goonee fi humna taane jaalmarroo kaayyoon jaalmarroo fuulduratti tarkaanfachaa jira jechaadha. Yookaan ammoo gabrummaa jalatti hafuudha. Amma ijoolleen Arsii keessattuu ijoolleen Arsii maaliif irratti xiyyeeffannaa hojii hojjechaa hin jirtani.
miidiyaa OM irraa iyyuu Facebook irraa ni iyyitan immoo gaafa namni arsii tokko waa ta'e qofa iyyitu jechaadha. Wallaggaaf ni iyyitanii, Harargeef ni iyyitanii, Baaleef ni iyyitanii, Jimmaaf ni iyyitanii, Shawaaf ni iyyitanii jechaadha. Kanaafu iyyuun faayidaa hin qabu. Hidhachiisi akka Amaarri hidhate kanatti Amaarri faannoo hidhachiise harma muraatan durii sani caala daran si balleessuuf dhufaa jira. Wallagga keessatti tarkaaffii baay'ee suukanneessaa fudhachaa jiru Amaarri kuni. Innaa hurrii Cilaaloo itti fufi yaada kee. Innaa abbaa gadaa an ummata kanatti yeroo baay'eetti badee itti himee jira jechuudha. Ummata kana mana lafa kan gammadne ayidoon haga yoomii akkanaa galu hin dandeenye. Hin dammaqu. Ummata kana itti himee jira. Harallee boonillee kamarroonillee si kabayyoo ati nama ta'a. Yoo kan akka saree hin laalladha dhugaa sitti dubbadha. Marroonis kabaja siif hin qabu. Yoo ati of jabeessite yoo ati nama taatee jetti marroonis kabaja sii qaba. Yoo ati of hin jabeessin laal qaba. Ani abbaa gadaa mataa keessa na dhoofte dubbii reeffisate argaa jirraa jechuudha. Anadhaan kanaan ture si galte ani ture namni beekan waa'ee uummata kiyya dhaqqabu ni beekan bitaanillee mirgaanillee ni beekaa jechuudha. Haa ta'u garuu marroonillee kan kabaja si qabdu of dandeetti ilmaan si koomantu dhagaa warra boruuf iyyaan har'a waa nyaatte hin gabbatti jedha maan dhaafi waa nyaattee buluu miti. Osoo waa yaadi waa ofitti naqeen bulin dammaqi galte amma ijoollee achi keessatti tokkoffaa ati dammattee jiru dubbii si galte anatti ijoollee naannoo tokkoodha baradhaa jaalatullee jibbitullee har'a ummata keenya kana gaafa naannoon keenya namaa gadi taane har'as kabaja hin qabnu dhugaasi abbaa barbaade wanti kabaja hin qabnu jechuudha har'a ummanni kiyya ilmaan si koomandoo ijoollee darsi mallaqa ni qabna sirraan bahee anarraan bahee ni qabna ni dalagna atilee dalagaa gaarii dalagna anillee dalagaa gaarii qaba ni dalagna ummata keenyaaf kan ta'e eenyuufillee hin taane abbaa gadaa har'allee borullee akka ummata keenya ta'aa jechuudha sin beekaa jechuudha garuu har'a ummata keenya kana akkamitti dammaqsuu qabna yoo jette ammallee akkuma abbaa gadaati jette ummata keenya kana akkamitti dammaqsina gaafa jette tokkoffaa abbaa gadaa jaalatullee dubbitullee sillee bakka amma dhufaasaa san yoo akkama sin jedhe dhugaa dubbate garuu kana keessaa dammannee of dandeenyee deemuudhaaf uummanni keenya ijoolleen keenya gadi baatee viidiyoo agarsiiftee jirti uummanni keenya sheer godhamee oroomas jala jiru maaliif sheer godhaatu wal biraan gahame maaliif sheer hin godhu saati sheer godhmee sheer godh garee keessatti ani beekta garee keessatti kana dura asirratti garee keessatti innaan sheer godhu beekta garee afaan maqaa oromootiin baname baay'eetu jira maal na godhanii gareen sun edaa baay'inni isaanii maqaa oromootiin baname an opiidiyooti garee guruppii maalii an jedhu an oromoo seetan keessatti sheer innaan godhu gareen sun edaa kun tan opiidiyooti bilook na godhe jechuun riippoorti na godhe osuma narratti cufsiise kana amma saniifanii garee keessatti sheerin goone sa'aatii nuti seennetu xiqqoo ishii harkifate natti fakkaate itti fufimee yaada kee. Booda seenuu ni dandeenya. Okay amma eenyudha fan kennaa carraa abbaa qubeeti fan kennaa Yoonaas Alleq. Maka abbaa gadaa booda seenna bakka cufiitti booda seenuu dandeenya. Okay amma ati yoo baatellee rakkoon qabu abbaa qubeetiin seesisaa kan carraa nama biraati fan kennaa nagaa naa ture. Ayi bakka nama biraati kenna abbaa gadaa. Akkasii hurri kiyyaattis nagatti. Okay abbaa qubee jirta. Jira anilleen wayii godhu deema yaada bareedaa irra jirtanii yaada kana gartee asitti kan dhaabne akka waan kana gartee bal'inaan uummata Oromoo bu'anne hedduun jaalatanilleen abdiin irraa qaba. Amma mee asirratti dhumarra maalan jechuu barbaada bakka hidhannoon xiqqoo hanqate kana hidhannoo kana guutuu fi uummanni Oromoo maal yaa godhu tokkoffaa amma laali namoonni yeroo baay'ee hidhannoo qofa qawwee qofatti fakkaata qabsoon tokko hidhannoodha fincilli qeerroo qabsoon miidiyaa qabsoon hayyoota kuni arfan waliinoo hin deemne hidhannoo qofaan galma gahuu hin dandeenyudha. Tokko kana lamaan irratti mee bakka hidhannoon kun sirriitti hin guunne godinoota sirriitti hin guunne fi qabsoon kun arfan immoo akka waliin deemuuf maal gochuu qaba uummanni Oromoo gabaabsiitumaan carraa nama biraatti kan kennu.
Uma gabaasatti si godha. Jechuun amma wayyaaneen jiddu baate duraan wanni Oromoo xiqqasho gartee wayyaan irraa fokkasii kaayyatee yookaan adeemsa isaanii wayyaan irraa kaayyatee qabsoo Oromoo tana dubbachuu dhiisanii maruma gartee wayyaanee waliin gartee karoora keenya ejjechiifna jee fi gartee wayyaan mobalee waan uummata Oromoo tana dhiisanii turanii amma gaafii eega isaanis jiddu bahan uummanni Oromoodhaan dirqamaatu walitti deebise deetti yaadata gartee miidiyaadhaa fi dirqiidhaatu akka karaa nama keetii deebitu si godhaa maaliif namni waan qabatu dhabe gartee hoomacha qaqqabata jaanii saniifuu gartee karaa qawweedhaa akkumaan sinjee rakkoon karaa qawweedhaa jirtu hidhannoo karee gartee baajata yookaan gartee karaa uummanni Oromoo waan gartee Oromoo akka itti falmatu jaallatu qabu uummanni Oromoo duraarii akka isaan qophachaa gaafa qabsoo Oromoo gartee nyaataa taatee abiddaa taatee waan kana gartee waan mi'atta wal'aanee keessaa yaale eekoolitti qarree biyya isaanii bineeldotaa. Soosaniifu uummanni Oromoo dammaqaan ammoo rakkoon uummanni Oromoo qabu uummanni Oromoo kun obsa guddata. Nama obsa guddatu si galee amma amaara obsa na obsimee achirratti itti deebita yaada kee na obsi. Namni seentan kuni dukkana keessa jirtu yoo dukkana keessa jiraattan isinan baasan nama dukkana keessa taa'ee haasa'u hin barbaannu viidiyoodhaan oo galtan. Inni agaama sagaleen. Hello. Okay, atitti fufi nama tokkotu dukkana keessa seenee nan baasa nama dukkana keessa seenu hin barbaadu. Itti fufi. Sottaniifuu gartee jaala biyyaa wanni ni si dhaammatu maali? Wanni ni si dhaammatu fokkosii hawaasa jalatti haati. Namni maallaqa waraana boboodhaa ilmaan arsiitii fi ilmaan argeeti dhugaan lafarra jirtu kan namni tokko haa fudhatu fatu haa dhiisu bareessa. Dhugaa nan beekama. Qabsuma kana keessatti qabdu asirratti ittasii dabala ilmaan qawwee namni hin qabne hin jedhu sanirratti ati itti deebita. Asirratti ilaal qabsoo woboo keessatti ijoollee Harargee ijoollee Arsii number 1 tan hirmaatan ijoollee Baalee dabalatee hiriira keessatti tan hirmaatan number 1 ijoollee Harargee ijoollee Arsii ijoollee Baalee miidiyaa tan gargaaran ijoolluma godina kanaati. Miidiyaa kanas feesbuukii kana immoo liivii guutanii hin jiran ijoolluma godina kanaati jechaadha. Amma kana gochuun isaanii gaariidha. Garuu bakka itti dhalatanii irratti immoo hojjechuun uummata san dammaqsuun baay'ee barbaachisaadha. Gara hundaanuu gara hidhannootinis gara hundaanuu dammaqsuun irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Asirratti galatoomaa jennaan garuu hanqina tan qabnu godina kana Baalee Arsii Harargee hanqina tan qabnu maalidha? Hanqina tan qabnu hidhannoo irratti gara biraatiin homaan jennu itti fufi yaada kee. Amma hidhannoon yoo gaafatti bannu taate Oromiyaa keessaa namni hidhannoo laaftu takkachuu danda'u akka Arsii fi Harargee. Ilma namni Oromoodhaa yoo beekne battu qaba. Isaanii kun dirqama namarra darbuu qabu sigalee soosanii kun namni keenya kanaan bayyanatee qabsoo tana namni ilmaan arseetii fi ilmaan Harargee akka hidhachiifne namni godhaa jiru ilmaan diyaaspooraa biyya tana jiruu fi diyaaspooraa iddoo jalatti haqa jiru kun. Wal dhiifnee wal qabatu mootummaan abiddi boruu bilisiginnaallee feetu deeggarii kumaa rakkoon qabu ammoo hawaasa keetiif akka tokko taanee injifannoo takka taanee wal qabanne lafa keenya irratti abbaatoo kanaatti dadhabsolattee dargaggee uumaa irratti banaatti babbarsiisaa guddina irratti kan uummata Oromootiif akka ittiin qabaa irratti jabaatu yeroo ammaa wayyaan itti dubaatee jirti Tole siifillee guddaa galatooma.
Oke, me abba eenyudhaafan dhiyeessa dura eenyudhaafan eenyu seensisa dura xaayir kottu xaayir kottu seen xaayir kottu seen sheer godhaatu wal biraan gaha halo sagalee kee uummanni dhagaa jira yaada keetti fufi akkam baga nagaan nufti galatoom itti fufi media becoming skin up community. اتفق إنك عم سجلين كسر ركون إنجيل إنك عم اتفق يعني كإنك عم سجلين كسر ترى إنك عم اتفق في هذا كي اتفق إنك عم اتفق Abiyyi kan malu ilmee kan keenya waa'ee uummata keenya intarnalii wayii qabxuu qabnu jechuudha. Mee asirratti achumatti dhaabbadhu tooyi. Inna gaamaa miti na dhageessa achumarratti dhaabbadhu itti deebita yaada kee. Fakkeenyaa fi wallaggi sirriitti hidhate godina wallaggaa keessatti hidhannoon cimee jira gahaallee miti cimee jira meeshaa gurguddaas booji'anii jiru waan hidhannoon jiruuf booji'an amma waraanni opiidiyoo calma jetteetu achi gadi hin deemtu salaale keessatti illee sirriitti hidhatanii jiru waan baay'ee hojjechaa jiru argaatuma jirra. Arsiin tuni qulla hidhannoodhaan Harargeen qulla baalemma zeeroorra jirra. Amma gaafa jarri kun godinni kun akkasitti qullaa ta'u qabsoo keenya fi jabina moo hanqina ta'ame? Saayikoloojidhaanis akka kaasanii, dippiloomaatiikaanis akka kaasanii, ikoonoomikaanis akka dhaabbatan ijoollee godinaalee aktiivii baay'inaan miidhagina ala soddomii tokkotti argina. Baalee godinaalee
malee Amaara ta'u. Wanti asii jechuun ammoo Itoophiyaan keessa akka sirna waliin inni barate isa tokko inni barate isa alaabaa irratti hojjeta haa ta'u waan kakkutaa lixaa jiru kakkutaa ba'aa jiru kennu garuu financially dhaabatee biyya keessa biyya alatti walitti qabamee ijoollee kan gurmeessanii irratti hojjechuutu furmaata jedha kana tokko. Okay, guddaa galatoomii amma ati akka waliigalaatitti asirratti maal hubachiisuu barbaanna fakkeenyaan isinii kenna manni utubaa malee hin dhaabbatu utubaa sun jaalmarroodha yoo balbala hin qabaatin manni sun hattuun halkan hin seenu yoo gara bukkeetin maali gubbaarran yoo citaadhani hin uwwifamin roobni gadi seena hunduu hojii mataa isaa qaba mukti dagalee hoon jiraatin manni hin jijjiga mukti sun jalaa jigaa utubaanis hin jigaa jechaadha amma qabsoon oromootis akkas arsiinoo hin hidhatin jaalmarroon utubaa sun hin jigaa jechaadha qabsoon oromootis ni badaa jechaadha roobatutti roobaa jechaadha hanjechaa jirru godina arsiitti irratti hanqina guddaatu jira ummanni arsii kuni gara hidhannootiin duubatti hafee jira waraanni naannoo sanitti babal'achaa hin jiru hidhannoon naannoo sanitti babal'achaa hin jiru jechaa jirra kanaafuu akkasitti hubadhaa itti hubuu yaada kee ijoolleen arsii hidhachuu qabdi ijoolleen arsii hidhachuu qabdi hidhachiisuus qabus arsii kan biyya keessa dhaloota arsii kan biyya keessa kan biyya alaa jiru kan waa qabu ijoollee kan gurmeessee ijoolleen immoo awwaan ormestii kan qaban gogotti galuu qabu gogotti deemanii qabalee kan fitan hundee deemanii kutaa bara kutuutu bakkuma jirni ijaaramanii kaween jiran xiqqaa irraa ta'ee nama shan irraa ta'ee hanga nama kuma dhibbaatti godina arsii qofarratti arsii lixaana tokkuma dhibbaataman arsii baalee tokkuma dhibbaatama kuma dhibba sadii godina bal'aa waan ta'eef. Mee asirratti waa tokko si yaadachiisa. Waa tokko si yaadachiisa asirratti seenaa uummatuma Oromoo kan uummanni Oromoo hundiitu gabroomtee turte yeroo Minilik san ani akaakilee tiyyarraa hin dhagaye. Arsii qofatu falmatee dhumee falmatee too hin bullu sirna kana jalatti jedhee booda yeroo torba waraananii too yeroo torba ofirraa deebisan. Waraanni Minilik kuni qawwee qaba yeroo san qawwee yeroo takkitti dhukaasanii san booda tanan biraatti galfatan rasaas qawwee san Oromoon arsii kun immoo eboodhaan waraanaa ture yeroo san guyyaa tokko harka kennatee hin beeku seenaa uummata godina arsii keessa jiraatu gamtaadhaan lolan namni tokko ho'aa ta'e gamtaadhaan deemanii tooyii loluu jechaadha gootummaa qabu diinattis harka hin kennanne naafxanyaa jalattis hin bulle jechaadha seenaa akkasii kana qaba uummanni amma opiidiyoon maaliif uummata kana kaan bittee kaan sossobaa kaan maal gooti gaafa uummanni arsii kun gara hidhannootitti dacha'ee daaraaf daakutti numakaa Oromiyaan bilisoomte jechaadha yeroo baay'ee uummata arsiitii fi uummata wallaggaa sodaatu jechaadha yeroo baay'ee maal godhu uummata wallaggaa fi uummata arsii walitti buusuuf waan isaan hin hojjanne hin jiru jechaadha maaliif uummanni kun Oromummaa irratti baay'ee qabsaa diina hin fudhatanii osoo wanni fe'e galee
diina hin fudhatanii diinatti harka hin kennan jecha keessattuu sirna nafxanyaatitti harka uummata hin kennine jecha uummanni godina Wallaggaa fi godina Arsii keessa jiru kana lamaan irratti hojjechaa jiru inna nuyi amma Wallaggi hidhatee jira Oromoo Wallaggaa hidhatee jira Arsii keessatti nu hafe gootummaa keenya kan durii kan Arsii anaannolee ancalanqoo san deebisuu fi seenaa akkasii qabnaa amma irratti hojjechuu qabnaadha itti fufi obboleessa koo yaada kee Wallaggaa baay'ee cimatti himaa baasne arbattee tuquuti. Uummanni Wallaggaa waa'ee Oromoos ta'es waa'ee kutaa isaanii irratti Profesor Doktor biar shakala kamu udah tahu kerja kadang-kadang yang saya itu profesor nih sehingga kami malah kami pasien tadi pasien kita pakai sekarang misalnya kerja ini berarti misalnya mau cipuran itu dia mau jadi orang itu kalau mau jadi itu bisa katakan ini kasarnya itu gitu ya ini apa namanya mungkin ternyata namanya itu juga solusi kita ini Profesor Ahmad Tayyib Berani Muhammad Hasan Kijani ini muncul aktivis baik itu je Muhammad Adamun tidak ada itu aku buat aktivis yang apa fungsikan warga negara itu saya lihat orang aktivis tu mah sida balate tukut wae kuta kanara tukas gaba gune kabini aksin kita itu Oromo itu tadi balate aksin gamake itu tadi Oromo itu tadi sta kalau itu dah kamu wae umat akan itu bukan pasti dibuka timbangan aktivitas karena dijual sekali karena di dalam kita bicara karena hasilnya terjadi semua betul betul luar sini dan nama yang keliling ini baru awalnya dibilang menurut maalifi waraan garma Wallaggaa deema waraanni hunduu garma Wallaggaa deema Kami selama centralized saya juga masyarakat kawalan berbeda karena lagi segi kawan lagi tidak kan asyik akan kau dikasih kan kawan duri kan kawannya aktivis kan kawan ini location designer ya asirratti ilaalu asirratti Oromoon Arsii kun amala akkamii qaba beektaa aadaan Oromoo godina Oromiyaa keessaa badeetoo Booranaa fi Arsii keessatti hafe godina Oromiyaa hunda keessaa badeetoo Arsii fi Boorana keessatti hafe jechaadha. Uummanni Arsii kun akkamitti jiraata? Uummata aadaadhaan jiraatu. Yoo dubbatus mammaaksan dubbataa sirni gadaas Arsii keessatti hafe sirni fuudhichaas aadaan an jedhamu kun Arsii fi Boorana keessatti hafe.
Edna uummanni kuni ofiin bulaadha jechaadha. Uummata kana gara hidhannootitti deebisaniitu ol kaasuun qabsoo jijjiiruun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Kanarratti akka hojjennuu fi waa'ee Arsiit irratti xiyyeeffanne kanarratti hojjenna. Wallaggi dammaqee jira hidhannoodhaan, Shawaan dammaqee jira hidhannoodhaan. Itti muuf obboleessa. Kun ammoo waa'ee koomoon jechuudha. Waa'ee seenaa yoo kaafne baay'ee haasa'uu danda'a. Baay'ee haasa'u waa'ee Afrikaa, waa'ee Itoophiyaa kan baay'ee haasa'uu danda'a. Ammas baay'ee godhee keessaa uummanni asiidhaatu qabaa. Akkamitti hidhatu qabaraa itti darbuu fi uummataan ibsa baasuu danda'uu qabna. Yoo jenne komii baay'ee kaasuu danda'a. Komiin mibbaan nagareella. Namni komii uummanni Arsii Oromoon Arsii hidhachuu qaba jennee tokko kaasnu namni komii dhiyeessu OPDO qofa jechaadha. Maaliif nuyi kan gochuu qabnu Oromoo guutuu hidhachiisudha. Wallagga hidhachiisneerra, Shawaa hidhachiisneerra, Jimma hidhachiisnee amma immoo tanaaf bakkee kanaaf kakaasna jechaadha. Komii tan dhiyeessu bakkee kanatti OPDO qofa. Hin sodaatina Oromoo waan keessan irratti dubbachuuf hin sodaatina. Kanaafana komii kaasuu danda'a waan jetteefan itti fufiya. Komiin kakaasu waa'ee Arsii irratti jechuudha. Fakkeenyaaf Arsii ilaalchisee jechuudha. Waa'ee dhimma Arsii ilaalchisee komiin kaka'uu qabu. Wanni waa'ee seenaa Itoophiyaas ta'ee kana itti gaafatamummaa fudhatuu qabu, kan dandeettis itti qabu. Uummata Arsii kan, uummata Tigraayis ta'e kan. Uummanni kun yoo hidhanne, uummanni Karrayyuu yoo hidhanne, uummanni Baalee yoo hidhanne, uummanni Arsii yoo hidhanne, naannoo Adaamaa kan qubatu walumaa galatti uummanni Arsii Adaamaa irraa qabee hamma Nageenya Booranaatti Raayituu irraa qabee hamma kunoo eessa bakka itti wal daangessu Zuwaay. Lafti kun hundinuu ummata Arsiitti qabate jechuudha. Ummataatiif ni qubata, aktivistiitu kaasa. Sirbatu kaasa. Baratatu beekatu kaasa. Beekaa kanarratti komii irra ta'a. Maaliif beekaa irratti hojjechuuf tuttuqee irratti kakaasuu qabna. Akka Profeesar Mahammad Xaayiroo fa'aan jedhanii aktivistoonni hedduun jiranii. Ikoonomii maallaqa walitti qabanii ijoollee hidhachiisanii gurmeessanii wobo itti galchuu qaban. Bakkuma isaan jiran. Bakkuma isaan jiranitti leenjisuu, bakkuma isaan jiranitti hidhachiisuu. Kutaa gargar qootanii ijoollee afurtaman jiroota keessatti 1,000 baasee biramadamee hundi gaara kudhan haama danda'etti namni baasee aktivistumaanis bira dhaabannee ikoonomiidhaaf bira dhaabannee yoo hidhachiifne boboonni gaara jechuudha. Garan gaara jechuudha. Tole guddaa galatoomi obboleessa koo yaada kee dhumaatii dabarfadhu. Yaada kee dhumaatii dabarfadhu. Kanaafi irratti fookaas godhuu qabna. Fookaasiin kennu uummata asirratti komii uummata biraa irra kaasuu qabna. Barbaachisan. Uummata biraa irratti komii kaasuu odoo hin taane uummatuma keenya komannee, aktivistima keenya komannee, Profeesar Doktora keenya komannee uummanni Arsii bakka jiru ka'ee akka hidhatu ijoolleen Arsii qabu hojii barbaadamtoota biyya baaraa irratti hubatanii manaa guuramanii Habashaadhaaf ergamanii kun achitti kaabaratti ajjeefamaa akka jiran inni kun hafee hin gatu qabu. Yaa dhugaadha kuni. Mee nama biraati carraa kenna. Baara deemaa jiru kuni biyya isaaf jiru qabsaa'ee kabajaa qaba. Tole guddaa galatooma obboleessa keenya Xaayir yeroo biraa walitti deebinaa nama biraati carraa kenna. Anillee daqiiqaa dheeraan xiqqoo asirra ture nagaan naa ture yeroo biraatis hin badine akkasumatti mari'annaa egaa yaada keessan kan ammoo walitti cuuffetu anillee nan dabarsa nagaan naa ture. Okay, warri seenuu barbaadan lakkoofsa tokko asirratti miti komentii jalatti osoo hin taane meseenjerii kiyya irratti ergaadha. Meseenjerii kiyya irratti yoo ergitan isinan seesisaa. Okay. Egaa maalidha inni guddaan miidiyaa harkaa qabna. Miidiyaa kanaan kakaasu miidiyaa kana sheer godhaa yaada keenya kana
amma nama baay'eetu yaada kaase asirratti yaada adda addaa kaase egaa yaada kana yoo walitti cuuffinee too dubbannu yaada namoota kana maaliif Arsiin hin hidhanne qawwee Oromoon Wallaggaa qofa hidhatee Oromoon Shawaa qofa hidhatee bilisummaan hin jiru. Ati maal goota? Oromoon biyya alaa jiru keessattuu godina kee bakka itti dhalatte keessattuu Arsii hidhannoon hin jiru irratti xiyyeeffadhuutoo 50,000 leenjisi. Gaafa san jaalmarroodhaa fi deeggaraa taata. Qabsoo jaalmarroo kaayyoo jaalmarroo galmaan geessa. Yoo caluma jennee too harka marannee teenye gabrummaa jalatti kufnaa jechaadha. Kanaafuu Oromoon biyya alaa jirtan keessattuu Baalee, Arsii, Harargee maallaqa qabdu, gootummaa qabdu. Maaliif godina keessan kanarratti hin hojjanne? Achumatti leenjisa, achumatti hidhachiisa, achuma diina barbadeessa. Wallaggan deemina, Shawaan deemina, bakka biraan deemina. Achumatti hidhadhuutoo achuma barbadeessa. Diina achuma balleessa. Mirga kee Arsii keessatti yoo kabachiiste ati Oromiyaa bilisa baasa. Shawaa keessatti mirga kee yoo kabachiiste ati Oromiyaa bilisa baasa. Walloo keessatti yoo kabachiiste ati Oromiyaa bilisa baasa. Baale, Arsii, godina jirtu hundattuu yoo mirga kee kabachiiste Oromiyaa bilisa baasa. Oromiyaan walakkaan ciisaa, Oromiyaan walakkaan wareegama. No. Wallaggi wareegama, Shawaa wareegama, Arsiin harraftuuf, Harargeen tarraftu, Baalee harraftu kuni qabsoo miti. Kuni qabsoo miti jechaadha. Ijoolleen Baalee, Arsii, Harargee kun miidiyaa kana OM kanarra loolaan ooltu isin. Keessattuu ijoolleen Arsii. OM miidiyaa Arsii qofaa miti. Warri OM hooggantan kunis yeroo tokko nama dabbartu dhugaa. Nama dhugaa achi asii fiddan. Nama qabsoo kanaaf quuqama achi asii fiddan. Nama afaan qofa achi as fiddu jechaadha. Nama ani miidiyaa OM irratti arge qabsoo Oromoo keessattis gahee tan hin qabne. Baay'inni isaa jechaadha. Isqeel Gabbisaa eessame qabsoo dugdaa tan qeerroo ta'eetu an hojjechaa ture. Eessa Isqeel Gabbisaa? Waan biraa hadhiisnu eessa Isqeel Gabbisaa? Artiistonni akka keekiyyaa qabsoo Oromoo kanaa qabsoo lafee dugdaa ta'e eessa OM gubbaarra? Eessa? Michuu seenaa jedhamu. Michuu seenaa hin beektu Eertiraa keessan ture woboo waliin. Michuu seenaa kan jedhamu eessa OM irratti kan dhiyaatu. Dhabbina qabna gara miidiyaatiinis. Jaalmarroo dhufa OM irratti dhufa. Hin dhufu. Innaa gara miidiyaatiinis sobdootatu miidiyaa irra jira malee namoota dhugaa miti. Miidiyaa OM aanan dhaggeeffatan yeroo Jawaar jiru san ture amma tanan dhaggeeffadhu Guyyoo Waariyoo Abrahaam Birruu Yoon Ingidaa waan jiruufan dhaggeeffadhu. Osoo isaan jiraachuu baatanii OM dhaggeeffadhu. Osoo yeroo isaan hin jirre san ani guyyaa tokko OM dhaggeeffateetu hin beeku. Kana dhugaan jiru. Maaliif saba biraa affeeruu jechaadha. Isqeel Gabbisaa maan affeerree nama cimaa akka keetti Tsaggaayee Araarsaa bee naafxanyaa fincaan buusti akkanatti fincaan buusti. Warri hayyoota Oromoo arrabsitan warri Jawaar mana hidhaa keessatti arrabsitan Oromoo miti namummaadha hin qabdanii jechaadha. Warri seenaa jimjimoo arrabsitan namummaadha qabe. Kuni qabsoo miti bee. Jaalmarroon osoo ka'ee Jawaar abaare, ka'ee Isqeel Gabbisaa abaare. Anaaf jaalmarroon qabsaa miti. Anaaf jaalmarrooni diina. Jaalmarroon Isqeel Gabbisaa ati waan dandeessu hojjedha. Miidiyaa Oromoo ati waan dandeessu hojjedha. Hayyoota Oromoo waan dandeessu hojjedha. Ani immoo hoogganaa waraanatti waan danda'u nan godha isin nu bira dhaabbadha. Hawaasa Oromoo nu bira dhaabbadha. Jaalmarroo akkas jedhuun barbaadaan. Jaalmarroo OM balaaleffatu hin barbaadu. Isqeel Gabbisaa balaaleffatu hin barbaadu. Tsaggaayee Araarsaa balaaleffatu hin barbaadu jecha qabsoo miti kuni.
Oromoo waggaa 150 talallayyaatti namni keenya dhumuu malee hayyuun keenya du'uu malee galman geenye fi kanaaf galman geenye. Ani jaalmarruun balaaleffadha nama hayyuu tokko nan ta'e Jawaariin balaaleffadha. Waanuma tokkoof be waanuma inni yaada kiyya waliin hin deemne jira. Okey hojjedhu karaa itti dandeessu Oromoo fayyadu malee hojjedhu na waliinis waan dandeessu hojjedhu jechuun hin qabu. Yoo jaalmarrooni Jawaar balaaleffatu warri deeggartan diina uummata Oromoo maaliif balaaleffatta? Jawaaroo jaalmarroo balaaleffatu yoo deeggartan diina uummata Oromooti maaliif balaaleffatta? Dhugaarratti hundaa. OM yoo jaalmarroon dhiyeessin maaliif dhiyaachuu qaba jettanii qabuutii gootanii ta'u jaalmarroo akka achirratti dhiyaatu kan godhu uummata Oromooti. Ani as keessatti waan dogoggora dubbadhe waan hamtuu waan dubbadhe natti iyyitanii anna sirreessitan isin. Yoo nani gorsa keessan hin dhagahin anuu diinaa jechaa. Nuyi ana asirratti dubbannu muuziqaa hin hojjannaa. Muuziqaa hojjechuu jechuun ani ji'a 2 yookaan ji'a 3 qarshii malee hojii isaa 8 hojjedhu jechuun hawayya. Kana osoo naan jedhanii hojii sa'aatii 8 hojjedha muuziqaa hojjechuu jecha. Hagamaga sammuu nama dhukkubsu natu beeka. Muuziqaa hin hojjannaa. Miidiyaa irratti baanee tokko kanatti hin iyyinaa. Uummata keenya hin qindeessinaa. Waan adda addaa waan asirratti dubbachuu hin dandeenye illee gochaa jira. Waan tokko lamaa miti asirratti dubbachuu qofaa miti. Waan nu goonu waan dubbannu kana olii jechaadha. Ani akka nama tokko yoo xiqqaate waan 5 olan hojjedha qabxoo uummata Oromoo keessatti jechaadha. Inni tan guddanne Oromoo keessatti, tan guddanne qabsoo keessatti, tan guddanne safuu keessatti, tan guddanne aadaa Oromoo keessatti. Daangallee hin dabarru hoo dubbannu. Yoo dubbannus daangaa hin dabarru. Ani akka dhuunfaa keessatti daangaa nan darba jedhee too iyyaadu jechaadha. Namoonni takka anna aarsu maalidha? Sumunii kennitee woboodhaaf wobommaa bakkeessan hin ta'an. Maa nu kaasne woboon. Sumunii kennitee too jechaadha. Doolaarii 200 500 kennine. Warri Tigraay dhugaa rabbi warri Tigraay qabeenya isaanii itti gurguranii biyya isaanii gargaaraa jiru. Qabeenya qofaa miti bee. Konkolaataa kana jechuun rakkoo isaanii mul'isuuf konkolaataa kana daandiirra deemanii kashakkashanii konkolaatuma abbaa arganii argitanii miti. Konkolaataa kashakkashanii maaliif jennaan uummanni keenya biyya keessatti biroonidhaan du'aa jira, jeettidhaan du'aa jira, uummanni keenya waraanni Itoophiyaa ajjeesaa jira, gudeedaa jira jedhanii too. Oromoon tunoo yoo hiriira baatu firii Jawaar Mahammad, firii Jawaar Mahammad, firii Jawaar Mahammad, firii Jawaar Mahammad akkasitti jettii Oromoon tun. Yoo hiriira baanu Oromoon hiriira nu waliin baasetu dubartii jala jantii be. Dubartii jala janti Oromoo. Ani saba gadhee akkanaatirraa dhalachuu biyyaa ittan gaabba. Odoonan Tigreerraa dhaladhe. Dadhabbina keenya yeroo tokko dubbachuu fi nu saalfachiisaa jechaadha. Warra Tigree yoo argitan firii Tigraay akkanatti saba akkasii keessaa dhalachuu haa caalu saba akkasiitti du'uu qabu. Jawaar Mahammad saba akkasiitti hidhamuu qabu. Maaliif yoo dhumanillee qabsu itti fufu jarri kun jechaadha. Wanteenya hoo ashuuqi wal balaaleffachuu gandummaadhaan wal arrabsuu amantiidhaan wal qoqqooduu miidiyaa kanarratti dubartiin akkas jal'attee too footoo qabu tiiktookii keessatti utaalu dhiirri dubartii waliin miidiyaa kanarratti kokkolfuu dubartiin shamarran keenya ammoo babbareeddee too miidiyaa kanarratti footoo poosti gootee san booda dhiirri keenya waliin qabsoo dagatee jiraachaadha. Ashuuqii taane ashuuqii jechuun beektu baaqelaa bishaanitti nam'ee akaawwame baaqelaan bishaanitti nam'e
dhumatee fi jira sanyii hin ta'u jechaadha. Mushush walitti jedha waan ta'eef sanyii hin ta'u jechaadha. Nuyi baaqelaa bishaanitti nam'e jechaadha. Saba akkasiitirra ani jireenya keessatti qabsoon ani keessa dhufeerra Oromoon bira darbee too dhufe qabsoo kana keessatti ani akkana argee too hin beeku. Gantuu akkana argee too hin beeku. Oromoo dhiirri Oromoo dubartii bareedduu takkatti fidi biyya isaa gurgura haadha isaa ajjeesisa abbaa isaa ajjeesisa. Uummata isaa gurguraa jechaadha. Dubartuma bareedduutti fidi. Qarshii miti dubartuma bareedduutti fidi. Duraan anuma afaan Oromoo akkanatti dubbatu kuni dubartiin haftanyaa bareedduu takka osoo natti fidanii. Indeen shaanchi danaane shoye. አንቺ የምታምሪ ኢትዮጵያዊ ነሽ እኮ ኢትዮጵያዊ ነን እኮ እኛ እነዚህ ኦሮሞዎች ዝም ብለው ናቸው አካስ ወረጀን ነው ቤን ስልኪ ከሰን ከሰ በስርብ አማሪፋ ማለ አኖሮ ቢፋንጅሩ ባይና ታከ እንጂ ኦሮሞ ማራሻ ኢብደ ከሰ ማራሻን ቤት አለባንቆ ተንከና ኢብደ ከሰ ዲመችቴ ሁዱ ሰዓትን ሆጡት አካስቲ ደማቀ ማለ እንደማቆ ኦሮሞ እንደማቆ ኦፊየቱ ቀብሳይ አናባ ገዳት ይየቱ ረፊ ሴቱ ገብሩማ ያለት ኩፋ አኒ ቢያ ፍሪደም ከሰን ጅራ namni bakkee tana natu tisiisni asirra yoo qubate namni takka nan tuqu jecha biyya nan jiru kana keessatti haati tiyya haga biyyi kun naa gore mootummaan kun naa gore naaf hin goone abbaan kiyya naaf hin goone biyyi kiyya naaf hin goone jecha gammadee tan maa jedhee tan biyya kana jaaladheetu jiraadha osoo waraabni Oromootii fi biyyi kun walitti dhufanii warra rukutanii biyya kana bakka bu'ee tan rukuta waraana Oromoo sana daangaa cabsee waan dhufeef maalifi lubbuu kiyya na baraare ka biyyi kun lubbuu kiyya na baraare biyyi Itoophiyaa jedhamtu sun biyya kiyya nan jedhu sun najjeesuuf na qaluuf taate biyya kanatu lubbuu kiyya na baraare jechaadha. Osoo nan haqaani waa ta'e Oromoon takka waan takka naaf hin gootan nan beeka waan takka naaf hin gootan osoo nan dhibamee luutti osoo nan muramee waan takka naaf hin gootan nan beeka garuu ani ummata kanarraa waan dhaladhee fi ummata kanaaf waa tokko gochuun narra jira. Ofii fedhii kiyyaafan fedhii mataa kiyyaa. Jawaariif maal gootan? Haati Jawaarii rakkatte moo rakkanne akkaawuntii irratti cufanii waan hunda irratti cufanii maatii Jawaar hunda qabeenya jalaa fudhate mootummaanii. Haati Jawaar midhaan nyaachuu dandeessiyaadha jiran yeroo tokko tokko miidiyaa irratti dubbachuun nama saalfachiisa. Haati Jawaar Mahammad midhaan nyaattuun qabdi har gaafattanii Jawaar Mahammad haati isa harmeen isa deesse midhaan nyaattuun qabdi. Rakkatte moo hin rakkanne maatiin Baqqalaa Garbaa haati warraa Baqqalaa Garbaa intalli Baqqalaa Garbaa ilmi Baqqalaa Garbaa Oromoodhaaf jedheetoo biyya san keessatti rakkatee mootummaa kana jalatti hin bulu Oromoodhaaf han beela'a jedhaniitoo. Har'a wanna nyaatan qabu wanna nyaatan namni dhabe jechuun Oromoon addunyaa kanarra hin jiru. Warra Baaleetti beela'e sun bosona keessa barahaa keessa waan jiruuf jechuu dandeenya. Garuu maatiin qabsaa'ota kanaa wanna nyaatan qabu guyyaa takkatti wanna nyaatan qabu yeroo tokko tokko waan jiru kana hoo dubbachuuf nu saalfachiisa. Ani akka nama tokkootitti qabsoo Oromootiin alatti namuma Oromoo kanas kunis birrii jedha kunis birrii jedha kunis birrii jedha maaliif dhugaadha rakkoon hin jira kanas hin gargaarra sanis hin gargaara jireenya mataa keenyatu jiraachaa hin jiru osoo nani haadha warraa qabaadhee dhugaara haati warraa kee torban tokko keessatti na hiiki maaliif sa'aati ani amma miidiyaadhaan ala baay'inaan ijji kiyya Facebook irraa hin buqqa'u bilbila irraa hin buqqa'u waanuma Oromoo kanaan hojjetu baay'inaan osoo jaartii qabaadhe yoo Rabbi eebbise taate malee nahi jecha maalii shamarran yeroo baay'ee yeroo kennuu fi barbaadu waan ta'eef nahi I'm sure akkasii kanuma jechuun barbaade isin yaadachiisu fanam waan hunda dubbanneef keessa seenne isin yaadachiisuuf kanuma jechuun barbaada nagaa naasira galatoomadha yeroo biraa bal'inaan walitti deebina hidhannoon Arsii fi Baale
Harargee keessatti guddachuu qabu. Arsii keessatti 30,000, Harargee keessatti 30,000, Baalee keessatti 30,000 hidhachiisuun barbaachisaadha. Jabaadha.